Hayyee isinillee hedduu galatoomaa caqastoota kennalleen baay'ee galatooma jechuu barbaada waan Oromiyaan keessa jirtu daqiiqaa 3-4 dubbadhiinaan jettanii sunin waan jajjabdu tokko ammoo haa taatu malee akka danda'u ariifadhee mata duree guguddoo torbaan kanaa ka Oromootii fi biyya Oromiyaa waan gaafa Afrikaatii fi Itoophiyaa keessatti deemaa jiru dubbachuuf yaala. Ka jalqaba wanni guddaan beekamuu qabu sochiin barattoota Oromoo University Wallaggaa Jimmaa Adaamaa Finfinnee Haroomayaa Madduwalaabuu fi akkasumas University adda addaa ka biyya Itoophiyaa keessa jiranii jajjabaatee torbaan kan deemaa jira akkuma torbaan kaanii. University Wallaggaa keessatti bakki jeequmsi guddaan torbaan kan oole University Wallaggaa keessatti barattoota fi mootummaa gidduutti walti buutee godhameen warri Agaazii jedhamu waraanii mootummaa Tigree University cabsuudhanii barattoota 5 ajjeesanii barattoota 200 ol akka isaan madeessanii maddeen nu dubbisne achira nutti himanii jiranii hospitaalii Naqamteeleen akka inni madaa'oo barattoota Oromootiin guutame dhageennee bakki namitti yaalamu dhabamee barattoonni gulukoosii itti godhanii gulukoosii rarraasaa hospitaala keessa akka isaan ciisaa jiran deemaa jiranillee dhageennee jirra. Yeroo nu hospitaala bilbilutti hojjettoota hospitaalallee ka barattoota Oromoo saffisaadhaan yaaluu fi yaalan ka baay'ee rifatanillee humniti ka wayyaani nam garii keessa tume garii keessallee akka inni qabalee dhageennee jirra. Ajajni haarawni tokkollee bahee jira Yuunivarsiitii kamiyyuu keessatti hospitaala kamiyyuu keessatti hojjettoonni mootummaa pireesii biyyalaa yookaan sagalee Oromoo ka fakkaatu waan biyyalaati bilbilam tokkollee akka odeeffannoo hin kennine ajaje bahee jira. Yoo isin gaafatanii namni tokkollee hin doone namuu hin madoofne jedha yookaan ammoo hojiin keenya nama madaa'ee fi dhukkubee yaaluu malee waan akkasii ibsuu hin dandeenyu jedha. Qaam mootummaa barbaachisaa gaafataniiti jedhee mootummaan karaa tokkodhaan odeeffannoo akkasiidhaan cufuuf yaalaa jira. Karaa biraatiin ammoo kan dhiyoo kana Minisoota gubbaadha tajaajila jalqabe televezyiiniin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork illeen biyyi keessatti tamsaasaa hin jiru odeeffannoo nuun jedhu ibsa warra televezyiiniin sunin hojjetu gubbaadha dhageennee jirra. Sulleen oduu guddoo tokko karaa biraatiin maddeena biyya bilisa tahanii cuftunuu kabisuun kee jiran ka Oromoo cuftunuu balleeffamee jira. Gaazexaan afaan Oromootiin barreeffam tokkollee bisuun keessa hin jiru. Gaazexaa tokko jira, barruulee tokko jira. Takkachiisallee waan inni barreessu baay'ee to'atama maddeen oduu ka Oromoo kabisuun kee jiran tokkolleen yeroo amma kana hin jirtu. Gaazexaan afaan Oromootiin bahu ka Oromoo ka duri ka akka daagimoon ciibsee fenebal barreessaa ka jedhamu cuftunuu Finfinnee Poostii mootummaan hojii al godhee jira. Sun akka inni hubatamu. Karaa biraatiin wanni deemaa jiru uummattoota sabaaf sablammoota hedduu fi uummata Oromoo walitti buusuuf mootummaan carraaqaa jira. Bifa saniin karaa dira daawwatti akka nu hubannetti uummata Oromootiif warri isa warri Somaalee walitti buusuuf mootummaan carraaqee adeemsuun keessatti lubbuun nam 7 gama lachuurra Oromoo Somaalee walitti nami 7 du'ee jira. Karaa warri Somaaleetiin gaafiin Oromoo Finfinnee qofaa miti. Oromoon gaafii sayyodeeffattee dira daawwalee sirra fudhatti. Naannoo keessanii ka Somaaleen qubatu naannoo Shinellee jedhamu tokko jira afaan dira daawwaa sanillee mootummaan Oromoo hin barbaada Oromoon labsan hunda fudhachuu fedhaa jedhee warra Somaaleetti himee warra Somaaleettiin ammoo lafa dira daawwaa isinii kennina malka jabduu ka gara Oromootiin jirtullee magaala guutuu isinii bulchaa jedhee Oromoof Somaalee walitti buusu akkuma inni carraaqeen uummanni kun lamaan wal dhabanii namii 7 gara lachuu walitti dabalame dhumatee waan jedhu dhageenne oduun karaa bahaati dhuftu. Karaa biraatiin ammoo magaala Gimbiitti Oromoo fi Amaarallee walitti buusuuf carraaqiin godhamee ture. Namni Oromoo 3 ijjeefame karaa Amaarallee gar nam 3 akkasii hagnam 2 duu isaanii maddeen achi nutti himanii oduu sulleen akkasiin dhuftee sulleen kaan warra Amaaraa ka Gaallagadaa jedhamuu fi warra Oromoo maqaa Oromootiin socho'anii warri dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo bobbaasetti waan kan maqaa Oromootiin raawwatee qabsoo Oromoo ka haqaa ka dhugaa gaafii barattoonni gaafatan kana akka Oromoon yeroo amma kana qabsoon isaa uummata biraa gubbaatti xiyyeeffate fakkeessuu fi waan warri mootummaa godhee jedhamee warri ijoollee ka waan kan gurmeessu nutti himanii waan kanallee baay'ee balaaleffate. Fakkeenyaa fi sochiin kun akkuma isinitti himee yuunivarsiitii adda addaatiif magaalota adda addaa Oromoo keessa ka'ee bakka sun cufa keessatti qabeenyi tokkolleen hin miidhamne namni isa bira tokkolleen hin ijjeefamne. Kanaafuu barattoonni waan akkasii kanaaf hin dhaabbatanii olola mootummaa kana akka namni hin dhageenye jedhanii dubbatanii. Karaa biraatiin wanni guddoon duulii mootummaa Itoophiyaa inni televezyiinii fi reediyoo isaatiin itti jiru barattoonni dhuman kunilleen hattuudha. Farri nagayaa, farra misoomaa, shororkeessitoota qaan biratti duub jira waan jedhu oduu suniidhaan oofaa jiranii bifum suniidhaan ummati Oromoo gar hundaayyuu bayaa kee hiriir nagayaa barattoota gubbaatti bahu godhaa jiranii. Namni hiriir nagaa hin baane gargaarsa mootummaa hin argatu. Gargaarsi midhaanii haa taatu yookaan gibiriitti dabalama yookaan hojjeta eegi ta'e mindaa isaa persentiin 10 irra murama yookaan ammoo yoo hin baane hin guddatu hojjeta eegi ta'e guddinsi hin argatu maal jedhanii ummati akka hiriir nagaa bahu godhamee jira. Haa taatu malee ummanni Oromoo bakka hedduutu didee jira. Isin yooma OPDO'n hiriir nagaa barattoota irratti baasuu dhiistanii sanu Tigree wajjidha yoom hiriir nagaa nurra baatan jedhee magaalaa Amboo keessa Oromoon ariyee
magaala birallee ka Wallaggaallee magaala adda addaa akka Dambidolloo Gimbii magaala Naqamteellee ummanni irra fudhachuu date magaala bahaa gara Haromaayaalleetti jechuun hiriir kan irratti didanii magaala Roobee kabaalee keessatti argamtullee hiriir nagaa kan ummati bahu eegii didateen dubatti guyyaa kamisa ka gabayaa guyyaa labsanii ummatooma hin beekne hubannoo hin qabne maanguddootaa fi waan akkasii walitti guuranii ummanni magaalsanii hiriir nagaa bahee barattoota Oromootii fi farri nagayaatiif akkasumas farri misoomaa balaaleffatee magaala keenya akka Finfinnee nu guddisa maaster pilaanii deeggaranii waan jedhu qopheessanii karaa biraatiin naannoo Finfinnee afaan naannoo Finfinnee magaala jiran magaala akka Olonkomii magaala Ejeree magaala Sulultaa Gulleellee faallee waan akkasii qopheessinaa jedhanii waan akkasiitiin deemaa jiranii uummata yaadin waan kanirraa hin beekne walii qabuudhanii mootummaan abaluu dhufe isin dubbisu barbaada jedhanii bakka sunitti dhaadannoo qopheesse mootummaan hiriir nagayaa maaster pilaanii deeggaruuf bahanii waan jiru waan akkasii fakkeessaa jira. Karaa biraatiin ammoo muummichi ministeera Itoophiyaa tarkaanfiin barbaachisaa ta'e cufaayyuu barattoota fi shororkeessota gubbaatti fudhatamuuf deemaa jedhee dubbate televezyiinii Itoophiyaa gubbaatti. Muummichi ministeera waan kan dirqamee dubbate inni karaa nagaatiin dubbiin kun furamtuuti waan jedhu oduun biralleen ammoo hin jirti. Muummichi ministeera yeroo amma kana akkum duraanuun silaangoo hin qabu inni karaa nagayaa godhuu barbaade warri ammoo karaa humna kan dubbate jedhanii akka isaan dirqisanii dubbisiisanii maddeen adda addaa argisiisu jiranii. Karaa biraatiin wanni jira ammoo yeroo amma kana sirni mootummaa Itoophiyaa gargari caccabaa gargari bututaa akka inni jiru oduun adda addaa warri waa'ee gaafa Afrikaa xiinxaluu dubbachaa jiranii. Kanaaf ka isaan kaasanii tokkoffaa Tigreen yeroo amma kana nama waan kan to'atu tokko hin qabdu isaanuu wal dhabanii garee gareedhaan qoodamaa jiranii. Amaariin ukkaa jira Oromoon ukkaa jira garkamiin baanaa sun irratti walii galaa hin jiranii warri dhaabbata dimookiraasummaa uummata Oromoolleen gaafii Finfinnee kan jalqabaayyuu namni deeggaree waan kan kaase sabboontota Oromoo kaachi keessa jiranii warri sunillee adamsaa jiranii. Kanaafuu deeggarsi dhaabbata dimookiraasummaa uummata Oromoollee akka tokko argachaa jiranii warri biralleen kan uummatoota kibballeen gaafii Oromoo kamaalii akkana hubatanii jiranii. Mootummaan caccabaa jira mootummaan Oromoo humnaan cabsa irratti ta'isaatiifuu cabaa jira oduun jettuleen achi bahaa jirti. Oduun biraa ammoo mootummaan lixa kulleen karaa dippiloomaastii waan mootummaa wayyaanee kan guddoo hin jaalanne garuu filmaatum dhabanii mootummaa wayyaanee kanarra malee mootummaan kun warri jala bahee gar Chaayinaa galee jira mootummaan humni biraa ka waan kan ittiin dorgomuu danda'u barbaannaa waan jedhamu oduun intelijensii oduun akkasillee garsuni bahaa jirti karaa biraatiin ammoo wanni guddoon tokkini hidhamtooti Oromoo kabar dheeraa hidhamanii ka haga mootummaan kun aangoo qabateef waggaa 22-23 ol hidhaman haga amma wanni isaanii murtiin arganne. Akka seera Itoophiyaatti seera baradhee namni tokko waggaa 20 ol eegi hidhame murtii duwwaalleetti murteessanii wanni amal gaarii garsiise bahuu qaba. Bifa suniin namni akka Fiqiree Sillaasee Wagdares faatii manidhaa keessa hiikamanii jiranii warri jechuun goolii uumtotaadhaan himatamanii ka murtiin du'a itti murtoofte nama akka Fiqiree Sillaasee Wagdares ka akka dabala dhiinsaa warri dargii ka hidhamee jiru gadhiifamee Fiqiree Sillaasee Wagdares hidhame keessa bahee kitaaballee Inyaannaa Biyootu kitaaba baafate. Warri Oromoo ammoo kan yeroo san duraadhaan hidhamanii kan akka nama abbaa humna nama araarsoo abbaa humna jedhamu ka hoogganaa abaa'oo bahaa tureefa Bayyaanaa Ahmed maqaan isaa ka jedhamu namni adda addaa Jamaal Mustafaa Faatii jedhamu warri Oromoo ka waggaa 20 ol hidhame hagardhaa hin hiikamne hidhaa fixatanii manidhaa keessa nam dubbatuuf dhabee taa'aa jira jedhame warri garii haalii isaanii achi keessatti manidhaa keessatti namni qabatuu hin jiru bakka Oromoon hin jirre bakka fagootti hidhanii. Warra ogaadanii ka warra wajjiidhaan hidhamee wajjiidhaan warra tajaajilanii warra waa hojjetanii achi keessatti jiru akkasi jiraatan namni nyaata isaan fedhan fiduuf hin jiru namni isaan qubqab hin jiru namni isaan beek hin jiru warri kun Oromoodha rakkatanii hidhamanii namni isaan qarqaar tokkollee hin qabanii yaalii fayyaa hin qabanii warra ogaadanii isaanii fir isaanii biyya namni alaatti birrii ergaa fi warri sunii hojjete akkasiin uf jiraachisaa jiran waan jiru tokko jira karaa biraatiin ammoo hidhamtoonni Oromoo ka amma kan hidhamaa jiranillee barattoonni adda addaa gargaarsa barbaachisaa argachaa hin jiranii fakkeenyaaf barataan Nimoona jedhamu ka manidhaa keessa jiru Nimoona Xilahuun ka jedhamu ka yuunivarsiitii Finfinnee baratu inni kaanserii qaba kaanserii marrimaanii qaba terminaalii iil jedhama mootummaan karaa gargaarsa namoomaatiin haga dhiifamuuti jedhamee gaafannaa waan sallee mootummaan Itoophiyaa didate karaa biraatiin ammoo hidhamaa Oromoo ka bira jechuun Baqqalaa Garbaa miti isallee Baqqalaa Garbaa otoo hin taane waa'ee lisasane Olibaana leellisaallee mootummaan akka inni hin yaalamne dhowwee jira. Karaa biraatiin ammoo barataa Oromoo beekamaa guddaa ka yuunivarsiitii Finfinnee abbaa seeraa ture barataa Taayyee Danda'a Reedoo amma kan qofaatti hidhamee man dukkanaa keessatti hidhamee iji isaa jaamuu fi waan jedhamullee oduun Oromoof biyya Oromiyaatti dhudhuftu ka torban kana guguddoon kan fakkaatti barattoonni bakka hedduutti hidhamanii barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa achi deemanii karaa dhidheessaa karaa daabuusaa
biyyi namni hin jirre geeffamaa jiranii karaa biraatiin ammoo bakka sanirra fa'anii gara bahallee geessa waan jiran oduu akkasii hedduu dhageenne oduun Oromoo ka torbaan kana kan fakkaate gar kiyyaan. Dhaggeeffatoota jaalatamoo akkam ooltan warroonni sararaa yookaan ammoo intarneetii gubbaadhaan Awustiraaliyaa fi naannoo adda addaa dhaggeeffattan ammoo akkam bultan. Isin maraafuu bakka jirtanitti nageenya isinii hawwaa sagantaa marii biyyaa qabannee dhihaannee jirra akka qalbii guutuun nu hordoftan isin afeerra. Akkuma hedduun keessan beeytan yookaan quba qabdanitti sochiin biyya keessatti torbaan sadeen dura jalqabe ammas deemaatuma jira. Yuunivarsiitiiwwan, kolleejjiiwwanii fi manneen barnoota sadarkaalee adda addaa keessa barattoonni jiran karoorri magaalaa Finfinneedhaa babal'isuudhaaf baafame miidhaa lafaa fi uummata Oromoo irraan ga'aa jiru hubatuudhaan hiriira eega jalqabanii kunoo bubbulee jira. Mootummaan Ihaadeeg ijoollee harka qullaa hiriira baate kanarratti waraana bobbaasee xiyyiitiidhaan ajjeechaa fi gara kaaniin ammoo hidhaa furmaata taasisee jira. Yakka suukaneessaa inni barattoota irraan ga'aa jiru kana lammiiwwan biyyoota alaa dallansnee hubannee hiriira mormii guddaa ba'uun keenya ni yaadatama. Nu warroonni ala jirru tole hiriiras baane mootummoota biyyootattis iyyannoo barreeffannee manatti dachaanee jirra. Dararaa fi roorroon garuu hin dhaabbanne. Kanaafuu namuu argaa fi jabduu wal gaafataa jira. Kanatti aansinee maal gochuu qabna? Nu warroonni ala jirru akkaataa kamitti warra biyyaa kanaaf irkoo taana. Mariin har'aa qabxii tana hundee taasifatti. Marii dhimma biyyaa jennee jirra. Marii kanarraa keessummoonni 4 qooda fudhatuuf jiraatan. Dr. Muhammad Hassan Profeesara Seenaa Georgia State University irraa Atlanta irraa kan daandiirra jiranii telefoonaan jechuudha. Isaan biraa immoo Dr. Asaffaa Jaalataa Profeesara Sociology fi qormaata Global jedhamuu fi akkasumas Afrikaanaa University Tennessee irraa telefoonarra jiranii. Obbo Kadiiroo Elemoo immoo kan maqsiin dura amma xinxallaa oduudhaatii fi akkasumas immoo hayyuu siyaasaa kan ta'e dhaggeeffattanii jirtanii oduu dhiyeessee jira. Ammas immoo laayinumarra Chicago irraa nu wajjin jira. Akkasumas ammoo istiidiyoo kana keessa keessummoota 2 jira. Kaduraa Kiniinii Jagganoo xiinxallaa siyaasaatii fi hirmaata hawaasa uummataati. Akkasumas waahilli kiyya kas istiidiyoo kana wajjin jiru Abdul Jaliil Abdallaa gaazexeessaa fi hirmaata sochii uummataa kana. Akkasumas ammoo aanaallee na wajjin iddoo seeneetiin gaafii dhiyeessuuf jiraata. Ansayyid Muhammad Aliiti aanaa Fu'aadis asuma istiidiyoo na wajjin jira. Kanaafuu isin martinuu ulfaadhaa yaada qabdan uummataa gumaatuudhaaf fedhii agarsiisuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Sagaleen Oromiyaadhaa kan Minisootaa magaalaa kana keessa jiru magaalaa Lakkuu jechuun namni fagoorraa nu dhaggeeffatan magaalaa kana yoo jennu magaalaa Lakkuu keessa jiru raadiyoo hawaasaa wajjin walii galuudhaan marii qopheesse kana sa'a 2 gaggeessuuf jiraata. Sa'a 2 kana keessatti yaadni dhihaatu marii kana booda naannoowwan addaa keessatti jalqabamuuf deemuuf bu'uura guddaa lafa kaayee jennee abdanna. Kaayoon guddaanis kanuma kana nu hubadhaa. Kanaaf ammaan tana mee maal goona jechuu keenya duratti maaltu warroota alaa irraa eeggamaa gaafii jettu keessa seenuudhaaf deemna. Haa ta'u garuu marii san dura sochii barattoonni kaasan kana isin keessummoonni kiyya akkamitti ilaaltan maaltu ilaalchi akkamii qabdan jechuudhaan kana seenna. Furmaata keessan seenina akkaataa isin afranuu tartiibaan dabaree isinii kennuuf jiraadha. Garuu ammaan tana wanni kaasuun barbaadu namuu ilaalchi adda addaa qaba. Akkaataa itti dhagahame jira. Suukanii nutti dhagahamu jira. Marartoo qabnu jira. Kanaafuu isin tokko tokkoon dabaree isinii kenneet achi booda ammoo gara furmaataa tarkaanfannaa gaafii duraa kanaan furmaata keessan seeninaa. Kanaaf Dr. Muhammad Hassan yookaan Profeesar Muhammad Hassan Atlantaa Joorjiyaa irraa hangafallee natti fakkaatanii na hoffolchaati. Mee Dr. Muhammad mee haala amma ilaalcha akkaataa itti ilaaltu sochii ammaa kana mee nu jalqabii na dhageettan fakkaata Dr. Muhammad. Tolcheetiin dhagaha. Ulfaadhu galatoomi mee itti seene mee ilaalchi qabdu kanarraa. Na afeeruu keessaniif hedduu galatoomaan ja'a rakkoo uummata keenyaa akkuma torbaan dabre dubbattanitti ammaas deebiftanii dubbachuun keessan really nama gammachiisaa itti jabaadhaa itti fufaa. Uummanni keenya nu malee humaan qabu nuti qaama uummata keenyaati. Afaan isaanii taatee bakka dandeenye cufattuu dubbachuu nurra jira saniif. Tanaafin galatoomaa isiniin ja'a haala biyya keessa jiru kana akkam ilaaltata jettu akka hedduutti ilaalata akka bilchina uummata keenyaa nama agarsiisaa
dammaqiinsa ijoollee barattoota keenya ka biyya jiru haala wayyaaneen ummata keenyaan itti jirtu pilaana isaan hegeree ummata keenyaatii qaban arkaniiti ka'anii dura dhaabbatanii gaaga'amni guddalleen irra gahu rifatanii dhaabbanne itti jiranii tun hedduu nama boonsisaa abdillee namaa kenna. Ummanni tokko yoo ifirra lolee malee yoo ifi jabaatee dammaqee baree sharri diinni namarratti hidhu addaan facaasan malee jiraachuu hin danda'anii. Sanii jecha akka ummanni keenya waan barattoonni haasan isaan maddii dhaabbachuun isaanii wajji rakkachuu isaaniitis gamanarraa really nama biyyarraa dhuferraa dhagahee taraa duraati ummanni keenya Wallaggarraa hanqa Harar Shawarraa hanqa Arsitti hanqa Baaletti namni gamanarraa yuggu takka ka'uun kun hammam takka ummanni keenya miidhaan itti dhagahamtee awareness politikaa dammaqinsa baranii lafaa ka'an jechuu laal dur gaafaan an tamaarii ture gaafaan ijoollee ture Taaddasaa Birruu wanta ja'a jechuu turan Jeneraal Taaddasaa Birruu zamana Maccaa Tuulamaa ummanni miidhaan itti dhagahamne kun maali jechuu ture ja'an akka laalcheessatti ummanni keenya hedduu miidhame miidhaan itti dhagahamtu ummanni tokko yogguu miidhaan itti dhagahamte lafaa ka'aa ifirratti lola har'aan tana ummanni keenya biyya keessatti miidhaan irratti dhagahamte jechuu tu waan dirree jiraati pilaana wayyaaneen TPLFin ummata keenya pilaantee itti jirtu xiqqaa guddaan namni galeef jechuu ummata tokko dammaqe bituun hin dandahamtu eega dammaqaman booda bituun hin dandahamtu ummanni kun humnataa saniif gama kiyyaan nama hidhame nama du'e nama madaawee cufaahu odooniin gadduuhin dammaqinsi ummata keenyaa immoo ummanni keenya ifii ka'ee ifirra loluun hedduu nama gammachiifti je'ee wanta ja'a yoonin daqiiqaa takka qabaadhe wantaan jechuu barbaada mootummaa wayyaanee yogguu dura dhuftu amata 23 dura mootummaa Habashaa Habirarraa akka waan addaa if gootee ummata Oromoo agarsiisuu barbaaddee turte mootummaan dur isii dura turan aadaan Oromoo afaan Oromoo namummaan Oromoo wahallee wanni Oromoo akka baddu galgalaa ganama hidhatanii irratti bobbahuu turan wayyaaneen zamana san humnaa sin qabdu ammaan tanaas dhaaba Oromoo keessaa adda bilisummaa Oromoo if maddii qabdee akka ummata Oromoo biratti dhagahamuu ka danda'an hanqa humna horanuu identity Oromoo akka waan kabajanii afaan keenya akka babal'atu akka waan godhanii fakkeessanii turanii sungaa yeroodhaaf fakkeeffachuuf hanqa hidda hidhatanii jabaatan jechuu takka eega hidda hidhatanii jabaatan booda poolisiin isaanii duraa kaaftee waan khijiba irratti rarra'aati waan propaganda rarra'aati warra guyyaan halkan guyya je'ee jajjabduu tana warra oofu tanaa jecha eega humna horatan booda haruma jirtuun identitiin Oromoo keessaahu Oromiyaan karaa cufaan akka diigamtu pilaana baafataniiti itti jiran jechuu akka laalcha kiyyatti pilaanni hegeree Oromooti isaan qaban waan dirree bahee jiraate nama hedduuf hin galtu taati wayyaaneen Itoophiyaa bulchuuf pilaana yeroo dheeraa lafaa qaban akka pilaanatti taan rabbumaatu beekan ilmi namaan yaada malee akka yaadaniis namaan guutamtu isaan ammoo biyya san yeroo dheertuuf bulchina jedhanii pilaana qaban namni tokko biyya san yeroo dheertuufi bulchina jedhee pilaana qabu Oromiyaa if jalatti qabee kontrool godhuu qaba Oromiyaa malee biitti firii qabdu taa hegeree qabdu waa takkailleen eeriyaa san hin jirtu maal jechuugaa Oromiyaa kontrool godhuu jechuun takka sabboonummaa Oromoo laaffisanii
identity Oromoo laaffisanii keessaahu Oromiyaa mootummaa Oromiyaa dikee godhanii akka jabaachuu hin dandeenye akka waa takka illee ta'uu hin dandeenye Oromiyaa karaa dandahaniin diiganii already diigamtee jirti diiganii addaan baasuu jechuu sanbira dabri warri TPLF ashkaroota isaanii warra isaanii dalagu OPDO jechuu xiqqoo takka illee kabajan akka ilmoo namatti illee laalan mootummaa isteetii adda addaa tajirtu keessa tokkolleen kan akka warra isaanii dalagu OPDO kan isaanin kabajne kan tuffatan kan waa takkalleen gaafanne isaan maqumaaf achi jiraatan malee wayyaan wahallee oofu ummata keenyaaf kabajaa takkalleen qaban ummata keenya ni tuffatan tanaa jecha pilaanni isaan hegeree ummata keenyaatii qaban ta duraati ummata keenya lafarraa kaasu talamaddiiti ummata keenya de-urbanized tahee ummanni keenya amata 30-40 kana kan baadiyyarraa karaa magaalaa galuu gahe magaalaan takka Oromiyaa keessatti tan ummanni Oromootti majority hin jiru biyya Itoophiyaa keessatti Afrikaa keessatti modern facilities ta education ta health haruma cufaanu magaalaa keessa jirti ummanni keenya de-urbanized tahee magaalaa keessa kan galle magaalarraa baasanii kan magaalaa keessa jiru yoo kadhattu yoo kuulii tahee akka jiraatu godhu waan dirree jiraati magaalaan Oromiyaa keessa jirtu hedduun federaala jala jirti magaalaan xixiqqisholleen Awwadaay namni karaa Hararirraa dhufu Awwadaay magaalaa xiqqisho isiin federaala kontroola federaala jala jirti gizee xiqqoo booda magaalaan Oromiyaa keessa jirtu cuftinuu harka federaalitti akka galtu yooma master planiin isaanii akka laalcha kiyyatti master planiin isaanii it is an evil plan waan dirree jira abbahee as jiraati yoo tun kararra ooleef magaalaan cuftinuu tan silaa ummanni keenya akka ummatatti keessatti barnoota harkatee iskiilii harkatee namummaa ifiitiin boonee mataa itti ol qabatee jiraatu keessa jiraachuu hin dandeessu jechuu master planiin ammaan tana finfinnee bal'ifna jedhanii baafatan waan dirree jiraati magaalaa bal'isuu barbaadaniiti miti beekta namni ibsoba magaalaa bal'isuu miti wanni isaan barbaadan dachiin finfinnee keessa jirtu hiramtee gurguramtee dhumtee jirti tamaddii san jirtu ummata keenya dachirraa kaasanii garagalanii gurguratanii namni isaanii namni kun akkatti horanii ummanni keenya akka hiyyoomu hiyyummarraa bahee namaa gad tahee khajiraatu khadaan akka jiraatu san godhuuf waan itti yaadan jechu waan dirree jiraati dhugaadha itti deebinamee talafaatana dhugatti itti deebinaa bal'inaan keesseentanii Dr. Galatoomaa dhiifama isin dhaabuu kiyyaaf achumatti naa qabaati ammaan tana asin dura torbaan dabre keessa waan kanarraa mari'annee qabxii jajjaba lafa kaa'anii jiran Profeesar Asaffaa Jaalataa amma Dr. gara furmaataan deemnu ammas gaa ilaalchuma adda addaa qabaatuun Dr. Muhammad akka gaarii ibsanii atis gaa amma ilaalchuma qabdu atillee nu kenne Profeesar gara Tenasiitti tarkaanfadha jechuudha. Baay'ee galatooma Bosaid hundi keessan warra achi jirtanii dubbiin kun dubbii cimaa dubbii balbalchaa ta'uu isaa bartanii wanta kana irratti xiyyeeffachuudhaaf hojii irratti hojjechuu ka'uu keessanii fi baay'ee galatoomaan jedha galatti keessan bilisummaa ta'uun jedha dubbiin amma biyya keessatti adeemu kun dubbii cimaadha. Ijoolleen amma wala deemaan kun dargaggooti kun political slavery Tigreen ummata Oromoo irratti fiddu garbummaa politikaa ummata Oromoo irratti fiddee fi Oromoo irratti shororkeessummaadhaa fi sanyii duguugaa Tigreen irratti adeemsisaa jirtu hubatanii ijoollee xixiqqoon engadda dhalatanii harka qullaa ka'anii utuu waan tokko hin qabaatin harka qullaa ka'anii nagaadhaan rakkoo akkasiitu ummata keenya mudatee jira nagaan deebinuu kennaa pilaanii isin gootan kun sirrii mitidhanii ennaan qawweedhaan rukutanii ajjeesaa hidhaa rakkisaa jiran kun waan baay'ee namatti agarsiisa tokkoffaa Tigrooti ummata Oromoodhaa fi waan isaan qaban waan badiisaa waggaa baay'ee irratti hojjechaa turan in fact teellaa deemnee yonnaa ilaallee habashoota
keessumaa warri Tigree kun waan isaan Oromoof bara dheeraadhaaf qaban hojiirra oolchuudhaaf biyya Oromoo fudhatanii lafa Oromoo fudhatanii harka jalatti galchatanii uummata Oromoo gara waggaa dheeraadhaaf bituudhaaf waan isaan qophaa'an ijoolleen irratti hubattee irratti duula bante. Kun egaa amma jarri kun dhuguma mootummaa cimaadha. Mootummaa cimaan tokko mootummaan ofitti amanu tokko ijoollee daa'ima ajjeesaa ijoollee waggaa 2 ajjeesaa ijoollee waggaa 4 ijoollee waggaa 10 ijoollee waggaa 21 ajjeesaa hin ajjeesu. Mootummaan kun mootummaa baay'ee dadhabaa farra uummataa kan ta'e qawweedhaan kan bushu kan nama bushuu barbaadu legitimacy kan hin qabne mootummaa jedhamee waamamuu kan hin dandeenye mootummaa jedhamee waamamuu hin dandeenye kan nama saamu mootummaa maafiyaa mootummaa maafiyaa ta'uusaa kan agarsiisu kan humna qabne ofirratti abdiin qabne ta'uusaa agarsiisa kun. Egaa yoo waan xinnoo tokko argan keessumaa karaa Oromoo yoo Oromoon ka'ellee qufa'e yoo Oromoon waan tokko itti dubbate waan hojjetan beekanii waan beekanii fi baay'ee dafanii birratu dafanii birratanii uummata Oromoo irratti bobba'u. Kan nama ajaa'ibu uummata Oromoo akka dabaa isaan hojjetan kana baay'een isaan irratti hin barree garuu ijoollee xiqqoon kun wallaansoo rakkoo kana bartee wallaansoo Oromoo keessatti afaan Faranjiitti paradigm shift fidde baay'ee diddiirte wallaansoo Oromoo. Akkuma ishee diddiirtee uummata Oromoo biyya alaa jirullee iddoo hundumaa jirullee birmatee ka'ee wallaansoon uummata Oromoo kun sirriidha. Wallaansoo nagaatii wallaansoo nama biraa miidhu miti wallaansoo nama hundumaaf nagaadhaaf gammachuudhaan akka uummata jiraatu waan godhu waan ta'eef biyya lafaa irratti illee akka wallaansoo kun beekamu ta'e egaa dhugaadhumatti uummata Oromoo waan akka gaariitti baruu qabu habashoota Tigrooti uummata Oromoof tuffii jibba sodaallee qabu. Kana nutti agarsiise waan amma ta'e. Egaa ijoolleen Oromoo biyya Oromiyaa hundumaatti harka wal qabattee tocho'uun ishee wallaansoo Oromoo bifa haaraadhaan bifa qindaa'een ol duukaa tocho'uun ishee akka wallaansoon Oromoo sadarkaa biraarra ga'e agarsiisa. Kanaaf egaa uummata Oromoo wanta kana baree akkuma itti birmatee caalaatti illee itti birmachuutu irra jira jedheen natti mul'ata. Kanaaf baay'ee irratti mari'achuu irratti yaaduu barbaachisaa. Wallaansoon amma deemaa jiru kun wallaansoo salphaa miti. Gara caalaatti gara fuulduraatti illee kana caalaa cimuu danda'a. Kanaaf baay'ee itti yaaduun nurra jiraan jedha. Galatoome Profeesar Asaffaa maaliif dhugaadha marii guddaa nu barbaachisaa kanaafuu kanaaf kaafne amma immoo gara Chikaagootti laayinarra kan jiru obbo Kadiiroo Elemoo itti fufe. Ayyee isiniin cuftunuu galatooma. Ani wanni akka nam tokkotti na dhagahame walaman na dhagahame Oromooni namni barate ijoolleen dhumachuun ijoolleen du'uun hidhamuun guddoo na gaddisiise guddoo qalbiin irra na cabte guddoo na golgoleesse dubbiin tun guddoo na suukanneessite gaddi guddaan na dhagahame. Garuu wanni na gammachiisa tokko ammoo ijoolleen kun waa malee hin doone kaayoof dhumattee sabab qabdii sababi sun galme qabaachuu qaba. Kanaafuu karaa tokkoon Oromoon akkas mirgaa ka'ee falmachuun guddoo na gammachiisa. Akka malee waan ijoolleen sun gooten boone kanaaf ka jiran ulfaadha kaallee bakki isaan jiranii rabbi waan isaan haqa isaanii adeebisuu fedha. Ani gara kiyyaanii miirgos lama na dhagahame jechuun. Sochii kan akkamirra laaltoonaan jettani sochiin kun sochuma Oromoon haga gaaf Itoophiyaa seenee kaasee sochii ni qabu. Sochii kan Oromoon bifa adda addaatiin duraanuyyuu fincilee bifa adda addaatiin lolee kadhumaa ka waaqo guutuufaa ka barkoo 950 ka Maccaa Tuulamaa hin beeytanii gabrummaa hundaan buqqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifnaa jedhe waaqo guutuu ilmaan suni tam itti guddate ilmaan qubee genereeshinii jedhaman ilmaan qubee tanattiyyuu Oromummaaf Oromoof nu isinii dhaqqabne nu isinii geenne wanni Oromoon facaafatte hardhi baate dhaqqabde waan nyaatamu waan firi qabu nama Oromoo qabsaa'uu jennechuun qabsoon turinee qabsoo durii warri seenaa jechuun bar cunqursaa Minilik maaliif sun odon taane baruma amma kan jiraatutti
qabsoo dargaggeessi lafa dhufe humni haarawii kun ittiin deemu waan akka mana gammachiisu waan guddaa tokko jechuudha. Kun wanni inni agarsiisu sochiin Itoophiyaa keessa ture, cunqursi Itoophiyaa keessa ture, saamichi qabeenya Itoophiyaa keessa ture, haqa dhabiinsi biyyi sun keessa ture. Akki duri nutti himan sun qofa don taane bara hardha jaarraa mirgi ilmaan namaa jaarraa 21ffaa jaarraa kanallee keessa itti fufee jabaatee deema jechuudha. Barattoonni haraa xixiqqoon turin ijoolleen ganna 15, 16, 20 kalafa kaate seenaa duri odon taane jiru warra ka'ammi jiraatan irra arganii kalafa ittiin ka'anii sirni mootummaa kana hagam tokko akkinni rakkoo qaba, hagam tokko akkinni saama, hagam tokko ijjeessa, hagam tokko barbadeessa akkinni agarsiisa jechuudha. Takkaffaan san jechuudha. Kanaafuu qabsoon kun wal faana waan deemu jirtu jechuudha. Oromoon mirgi duri dhabsuun deeffachuuf waan godhaa jiru. Sani nan mul'ata. Kabira ammoo wanni akkuma na gammachiisu Dr. Asaffaalleen Dr. Mahammadilleen kaasanii jiranii gaafa duri Oromoon irratti duulame Oromoon tokko ijjeefamu gaafa harmamuraaf harkamura aanole Oromoon bira hin dhageen gaafa calanqoo Oromoon bira hin birmanneef gaafa wallooti duulanii Toodroosiif Yohaannis ballees Oromoon bira harri hin dhageen wanni harri na gammachiisu guddoon tokko bira ammoo Oromoon bakki fedheettu taanan kan namni rukutu dhiisi yoo namni harka itti aggatu yoo nyaaphii harka itti fudhatu yookaan diinni malatu Oromoon biyya bira lafa ka'a. Oromoon bira wal qabate ka'a. Oromoo amboon tuqamte. Oromoon biyyala guutuu addunyaa kun jirtu cuftunuyyuu sochoote wanni Oromoo waan kiyya na dhagahamaa jedhanii isaan lafa ka'uun waan guddoo na gammachiisu tokko jechuudha. Cufa caala ammoo wanni guddoo na gammachiisu barattoonni amma lafa ka'an humni Itoophiyaa ka sodaatu ka duriyyuu olola kijibaatii fi qaroom kijibaa isin barsiifni jedhsuun wanni sun cuftun akka hundee hin qabnee fi bombii warri duriyyuu sodaachaa bahee dargaggeessi Oromoo ufi batee ka'ee bombii warri durii sodaasuun dhoo'ee jira jechuudha. Kuni waan guddoo tokko waan jajjabduudha. Kanatti natti dhagahamaa kan argee ammaa fi hagarmatti gabaabsuti. Gara booda golee waajjirtaatiin jedha. Galatooma. Yaada bareeda isin sadeenuu kan dhiyeessaa jirtanii dhugatti amma gara istuudiyoo kanatti yoo deebi'e obbo Kiniinii mee atis waan haaluma kanarraa waan si dhagamee jechuun akkaataa itti ilaaltu jechuudha. Dhagameen tunillee gaarii miti dareema jedhama afaan Oromootti waan dareemte yookaan ammoo haala itti ilaaltu atillee itti dhiyaadhu. Achitti aansite Abdul Jaliil qophaa'e. Waan hunda dura anillee galatooma jechuu barbaada. Qophii akkanaa yookaan ammoo haala akkanaatiin waan kana qopheessitanii nama hundaa hirmaachisuu keessanii fi galata guddaa qabdanii Abdul Jaliiliif Sayyidillee. Qabsoo yookaan ammoo sochii barattoonni Oromoo yuunivarsiitiiwwan, kolleejiiwwan, haayiskuulii keessa jiran ka amma godhaaran kana an akka lamatti ilaala. Inni dura caafama yookaan ammoo marfama qabsoo bilisummaa Oromooti. Caafama kana keessatti akkuma duratti obbo Elemo lafa kaa'e maali kanaan durallee wanni Oromoo lolchiisaa ture, wanni Oromoo faccisiisaa ture abbaan biyyummaa isaa jeeqamuu isaati. Abbaan biyyummaa isaa tuqamuu isaati. Eenyummaan isaa tuqamuu isaati. Ijoolleen kunillee kanuma itti fufan, ijoolleen kunillee gaafiin isaanii kanuma, ijoolleen kunillee wanni isaan yaadanillee kanuma jechuudha. Kun gaa caafama yookaan ammoo marfama qabsoo bilisummaa Oromoo ka jaarraa hedduu dura jalqabe caafamee nurra gahee, caafamee ijoollee tana bira gahee jechuudha. Gara biraatiin kana durallee dubbadheera. Yuunivarsiitii san keessatti orga wayyaaneen angoo qabattee waggaa 24 gaafa gaafaan waggaa waggaan ilmaan Oromoo inuma ajjeefamu, ilmaan Oromoo inuma du'u, ilmaan Oromoo gaafii inuma kaasu. Kun waan itti fufee ammallee dhufe jechuudha. Kanaaf ani caafama yookaan akka marfama qabsoo bilisummaa Oromootti ilaalaa jechuudha. Kun ammoo naashinaalizimiin Oromoo Oromummaan hagam akka dagaage, Oromummaan hagam akka sadarkaa guddaa irra gahe. Inna ammaatti ijoolleen kunniin ijoollee umriin isaanii 17 haga 24 hin caalle yookaan 25 hin caalle tilmaamaan umrii 30 namni gahe waan achi keessa jiru natti hin fakkaatu. Kun genereeshiniin haarofni yookaan ammoo dhaloonni haarofni qabsoo warra duraan godhaa turanii ka akka Maammoo Mazammar, ka akka Elemoo Qilxuu, ka akka Jaarraa Abbaa Gadaa qabsoo isaan godhaa turan san fuudhanii
bakkaan gahuuf naashinaalizimiin itti dhagamee bakkaan gahuuf hagam akka socho'aaran itti mul'isa jechuudha. Kun diddaa fincila nuuf mul'isa. Gara biraatiin ammoo inni lammataa tarsiimoo diinni ganamaa galgala nutti baasu. Keessattuu sirni impaayera Itoophiyaa urga gaafa ijaarame irraa kaasee urga gaafa Oromiyaa diige irraa kaasee akkamitti Oromiyaa guutuutti qabachuuf maloota adda addaa hennaan genereeshinii waggaa waggaan yookaan immoo jaarraa irraa gara jaarraatti uf jijjiiraa kun misoomaan kun ammoo Oromoo lafarraa buqqisuun karaa adda addaatiin jechuu akkamitti akka tarsiimoo jijjiiratu akkamitti akka impaayerri kun ijaaramuu isarraayyuu kaasee akkamitti akka inni tarsiimoo jijjiirataa tooftaa jijjiirataa ilmaan Oromoo lafarraa buqqisu ilmaan Oromoo lafarraa fixu ilmaan Oromoo gaafii mirgaa dhiheessan sarbu nutti argisiisaa jechuudha. Dhumarratti mootummaan wayyaanee yookaan immoo mootummaan TPLF umriin isaa gabaabbachuu isaa qulqulluun nutti argisiisaa jechuudha. Maaliifi naashinaalizimiin Oromoo akkuma duratti tuquuf yaaletti Oromummaan dagaagee ijoolleen umriin isaanii 17 haga 30 gadii ta'an falmachuu jalqabaniiranii umrii wayyaanee gabaabsuuf deemu ijoolleen kunneen. TPLF umriin isaa gabaabbachuu nutti mul'isaa jechuudha. Maaliin argina kana? Mootummaan tokko seeraaf heera ufii baase kabajuu yoo hin dandeenye umriin isaa gabaabbatee jira. Mootummaan wayyaanee ammaatti seeraaf heera ufii baase ka hiriira bahuu dandeettan mirga gaafachuu gaafii gaafachuu mirga qabdan ka jedhee ufumaa seera tume san cabsu jira inni ammaatti. Eenyuun irra cabsu jira? Ijoollee dargaggoo, ijoollee daa'imman, ijoollee gaafa konstituushinii isaan baasan sun hin dhalatin ka dubbisanii garuu argan isaan san irratti sirna akkanaa raawwataa jira jechuu. Sirni kun dhuma irra gahuu isaa sirni kun raawwachuuf sa'aatii fi daqiiqaan sakandiin lakkaayataa jira jechuu. Ijoolleen kun fincila kana akka itti fufan abdii qaba. Kanuma waliigalatti ani sochii ijoollee kana akkitti ilaalu. Galatoomitti deebina Abdul Jaliil. Galatoomii Said akkuma jirutti warri naan dura haasawe bal'inaan akka gaariitti keessa deemaniiti jiranii wanni itti ida'u waanuma gabaabaadha ta'a. Tan dura ani akkaan laalutti sossoohinsi Oromoodhaa eeguma jalqabame guyyaan inni akka taraa tanaatitti uummanni bakka takka ka'e kaniin ani beeku hin jiru. Yoo ammaan tan 91 namni naan jee gaafa san mootummaatu hin jirre. Mootummaan akkaamatti nama cunqursite osoo jirtuuti namni kuni bahaa seensatti kaabaa fi kibbatti biyya alaatitti jaarmayaan osoo hin daangeeffamin akka ummataatti bakka takkaa ka'e. Humniti tokkolleen tan anaatu kaase jettu kileem gootulleen hin jirtu. Yoo jiraatte immoo ni dogongorte akka hamatti dhoqqee tuqatte tokko. Kan lammadaa ummanni keenya kan akkana ka'e kuni wareegama gurguddaadha kafalee ammaan tana keessatti kafalaa jira. Maaliif nama hedduudhaatu du'ee nama hedduudhaatu mana hidhaa wayyaanidhaa keessatti toorchar ta'u jira. Nama hedduudhaatu reefki isaanii mana hidhaa keessatti ajjeefamanii reefki isaanii alatti darbamaa jira. Tan sadeessaadha wanni mootummaa tanarraa laalu mootummaan tuni sagalee wahiitu gara biraatirraa dhagayame. Okay. Tan biraa mootummaan tun yoo namni akka gaariitti kan ichi ilaalu taate mootummaan tun akkuma reefu tan warri na duraa keessaa namaatu je'ee pilaana bara dheeraadhaa qabdi dhugaadha. Waanuma fedhe jecha tokkoonillee diddaasiidhaa dubbachuudhaaf jecha ati shoorar keessaadha dubbachuudhaaf jecha. Asiin dura mootummaa misooma oguu jettu misooma dhugaadhaa. Namni Oromoodhaatis misooma ni barbaada, kan biraatis misooma ni barbaada. Garuu misooma Oromoon irraa ugguramte kanii ilmaan Tigraay qoftiin irraa misooman. Dimokiraasii Oromoon irraa ugguramte kanii ilmaan Tigraay qoftiin irraa itti fayyadaman.
karoora akkasiitiin bara dheeraa jiraachuudhaaf tattaafatti. Waa'ee Oromoodhaa immoo Oromoon mootummaa TPLF tana osoo hin walaawwalle deemnee wajjin haasa'uu dandeenyaadhaan osoo uummatallee gara lameen goone waa tokkoon illee gara lamee ilma Oromoodhaa osoo hin goone maaliif gar tokkoon hin dubbadhoo jette gama kaniin qabsaa'u jiru hayi. Akkamitti ta'a haalli kuni Oromoon wal dura dhaabbataa jechuudha. Karaa miti karaan saniiti mootummaa sanii wajjin haasa'uun gootu hin jiru maaliif mootummaan san karaan kana yoo haasawaan waa goote warra isii bira jiru saniif sila waa goote kun hundinuu hin jiru. Kanaafuu mootummaan san diinummaa isiidhaa firaa fi alagaafillee akka gaarii beeksifte. Sossoa kana keessatti maaliif hin jalqaba irratti uummanni Oromoo akka Oromoo keessa hin jaa warra OPDO keessa jiruutu waan kana jalqabe. Isaanilleen keessa jiran jechuu kiyya taraa tana. Kanaafuu qabxiin lamaan masanii uummanni Oromoo akka uummataatti ka'ee jira. Akka waan biraa takkatti illee osoo hin ta'in deebisee mootummaan tun diinaa uummanni Oromoo isii tana ofirraa buqqisu qabaa karaa fedheenuu warra biraatiin wal ta'uudhaanis haa ta'u haruma fedhe hundaanuu diinummaan akkanaa sababa waa'ee lafaatii fi akkasitti lafa Oromiyaadhaa akka hororeessan kaartaa qofa kana dura kaan san hunda keessa deemuun barbaadu ammatti ammoo mootummaan tuni mootummaa sadarkaa mootummaadhaatitti himattu tan daa'ima bara 8 ajjeeftu ani gartee jiraadheetiin arkanatti hin fakkaanne zamana faashizimii fi gartee gaafa naazii san faayoo taate malee tuni diina buqqa'uu qabdii Oromoon kanarratti taafte boodatti jecha. Galatoomaa isin afranuu galata guddaa qabdanii maaliifamu qabxiin guddaan kan itti deemaa jirru furmaata fiduudha. Rakkinni arginee jirra. Garuu san duratti sagantaa kana gartee isteeshinni kun beeksisuun nurra jira. Nu obsa akkasumatti nu tura dhugumatti gaa nama 4-5 waan taataniif heddummaa yeroon hin dheerata. Nu obsa isinitti deebi'a. Wanni godhamuu achumaanuu aanaan wanti daatutti daate achumaanuu station ID kennanee daqiiqaa 2 keessatti itti deebina. Haaretti sagantaan tun reediyoo hawaasa Oromoo irratti dhiyaachuudhaaf jiraatti. Ana. Egaa tanarratti aan just karuma boodarra karuma gaaffii yoon dabre malee wanni jaamuu qabu hundi jaamee jira. Saniifuu karaa reediyoo hawaasa Oromoo gamas tarkaanfannee karaa haasawaa keenyaatti fufna. Amma gara Profeesar Muhammad Hassanitti deebi'aa qabxiin guddaan irra kaayoon guddaan irratti wal geenne hayyee mormiin biyya keessatti deemaa jira. Asittis hiriirri deeggarsaa godhamee jira. Kana booda maal ta'utu irra jira? Maal godhu irra jira? Garam deemuu qaba sochiin kun? Kana booda maaltu itti aana? Ka jedhu maaltu godhamuu danda'a tajettu gabaabdutti odoon hin deebifne dura namni keenya ka biyya alaa jiru Awustiraaliyaa irraa kaasee Middle East Afrikaa Awurooppaa Ameerikatti sossoohuun isaa nama gammachiisa. Yoggu takka sossoohanii yoo mana deebi'an mooraala namaatiif gizee takkaaf wanta malee garuun dhaqu daranuu organized ta'anii wal gurmeeysanii waan barattoonni biyyaa haasan sun waan dhaabbataatii miti. Tanaa jecha namni ala jiru yoggu takka demonstration baane achi dhaamna kan hin jenne karaa isiin itti fuftu barbaadanii irra mari'atanii more if organize godhuu barbaachisa jechuu. Takka tana talamaddiiti mootummaa wayyaaneetun ummata Oromoo mataa qabu hawaa beeku hawaa bare eega balleeysuu eegan arraa miti itti jiranii. Ijoollee waa barte tanamma fixan lubbuun ummata kaaniitiis akkasumatti jabdu ammoo nama waa bare society takka keessaa yogguu ajjeesan qullaa hambisu jechuu. Systematically namni keenya ka waa bare kaan oofanii biyyarraa baasuu mana hidhaa naquu kaan ajjeesuu kaan hojjarraa arihuu kana hidhataniitti jiran
gabaabdutti gaa ummanni keenya akka nama waa beeku waa bare saayinsii medisiinaa haruma cufaatinu waa takkallee qabaachuu hin dandeenye godhu barbaadan jechuu kiyya. Dr. Asaffaa mee ati amma itti naafuu fiiti akkasumatti gaammaan tana malli maali ka jedhu kanarratti. Baay'ee galatoome Said akkuma deengada TV Oromoo irratti jalqabnee turre ani yaada ni qabu. National Emergency Meeting biyya alaa kana irratti barbaachisa akkuma jedhee ture. Marii atattamaa marii ummati Oromoo biyya alaa jiru kun atattamaan godhee state level community level biyya irratti fakkeenyaaf biyya Ameerikaa fa'a irratti achirra ce'ee biyya lafaa irratti biyya addunyaa irratti akkatti Oromoon ol qabatee of ijaaree strong civic association jaarmaa hawaasaa cimaa gajjallaa kaasee amma gubbaatti harka ol qabatee socho'uu danda'u ijaaruudhaaf of qopheessuutu nurra jira kan jedhu yaada dhiyeessa. Kanammoo yommuu goonu aadaa keenya durii irratti hundaa'uudhaan akka uummata keenya dura of ijaaraa turetti waan gadaa irratti uummati Oromoo ka gadaa irratti of ijaaraa tureen sirna gadaa sirna seeraan ilaa filaameedhaan seera irratti hundaa'uudhaan akka waan akkanaa ijaarrannu jedha. Yeroo ijaarru kun immoo wanti kun biyya fakkeenyaaf Boorana keessatti gumii gaayyoo kan jedhamu jira. Gumii Oromiyaan immoo gumii gaayyoo irraa barachuudhaan gumii Oromiyaa kan jedhamu biyya addunyaa irratti ijaarree seeraan akkatti ol duukaa tochoonu hawaasa ol jaarma hawaasaa cimaa ijaaruudhaaf. Kun immoo maaliif of ijaarraa wallaansoo ijoolleen biyya keessatti jalqabdee du'aa jirtu kana gargaaruudhaaf bira dhaabbachuudhaaf of ijaarraa jechuudha. Attamitti of ijaarrannee of gaafanne maree guddaa nu barbaachisa. Open dialogue mari'achuu waliin haasa'uu gajjallaadha amma gubbaatti waliin dubbachuudhaa fi uummata keenya gidduutti ol hubannoo gaarii fiduudhaan akka uummataatti ol hubannee waliin mari'annee harka ol qabannee akka of ijaarru. Keessumaayyuu immoo yeroo uummata hawaasa tochoofnu hawaasa keessatti akka kana duraa jaarmaa dhiiraa qofaatu hin ta'in dubartiin Oromoo hundishee dargaggoon Oromoo hundishee akka keessatti hirmaattu gochuun irra jira. Maaliif barbaachisaa ta'e kun? Abiddi dubartiin qabsiifte naamudha Oromoon. Maaliif dargaggoo barbaachise? Dargaggootatu ollaansoo kana biyyaa fudhatee ka'ee jira. Dargaggoonni alaa kunis immoo ollaansoo kana keessatti akka guutuudhaan yaada guutuudhaan hirmaatanii ollaansoo Oromoo kana gara fuulduraatti tarkaanfachuu barbaachisa jechuudha. Kana gochuun egaa consensus building walii galuudhaan utuu eenyu tokkollee alatti nambisin karaa warri polotikaa adda addaa qabu amantii adda addaa qabu ilaalcha adda addaa qabu akka Oromootti ol duukaa dhaabbatee ollaansoo Oromoo kana gargaaruudhaaf wallaansoo ijoolleen Oromoo biyya keessatti calqabde bifa haaraadhaan paradigm shift fiduudhaan kan isheen calqabde kana nummoo isaan duukaa buunee waan isaan calqaban kana hojiirra oolchuudhaaf akka gaariitti hojjechuun irra jira. Egaa yeroo kana goonu code of conduct yookiis seeraan buluu seera irratti hundaa'ee akkuma warra keenya durii yeroo gadaadhaan bulaa turan yookiis immoo ammayyuu warri gadaan bulan jiru Oromoo keessa akka isaan seeraan bulaa turan seera tolfachuudhaan seera ijaaruudhaan waliigaluu seeraan buluu seeraan tolchuudhaan akka obsibsinee of ijaarru. Maal gochuu barbaanna? Waan nun gochuu barbaannu tokkoffaan ollaansoo ijoolleen calqabde kana gargaaru lammaffaan biyya alaa kana keessatti public diplomacy kan jedhu. Public diplomacy ijaaruun maaliif barbaachise jettanii mootummaan biyya Itoophiyaa bitaa jirus biyya alaarraatiitu legitimacy argatee gargaarsaaf waan hundumaa argatee nu bita. Nummoo waan isaan biyya alaa kana argatan illegitimate government akka isaan ta'an barree namni alaa kun hubatee waan daba isaan hojjetan daba isaan uummata Oromoos haa ta'u uummata biraa irratti hojjetan itti mul'isuudhaan biyya 21st century keessatti wanjal isaan hojjechaa jiran kun akka sirrii hin taane hubachiifne mootummaa biyya alaa jiran kana hubachiisuudhaan karaa civic organization kanaanii karaa structured leadershipidhaan iddoo bu'ooti maqaa uummata Oromoodhaan dubbatan ijaarrannee rakkoo keenya akka biyya lafaa irratti community dhaabnee amma biyya lafaa irratti amma United Nations
mootummaa adda addaa irratti bira dhaabbannee akka wallaansoo kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudha. Hojjetan. Lammaffaa sadaffaa immoo ijoolleen kun warri miidhamaa jiran, warri ari'amaa jiran, warri yuunivarsiitiidhaa ba'aa jiran, warri ajjeefamaa jiran, warri isaan rakkachaa jiran gargaarsa isaan barbaachisaa karaa danda'ameen, karaa mooraalisa ta'uu, karaa danda'ame bifa danda'ame hundumaa warra wallaansoo kana qaban duukaa dhaabbachuun irra jira. Itti aansee immoo ganaa waan guddaan deemaa dhufa Oromoo irratti. Oromoon weennin eegee isheef duuteedha. Oromoon akkuma Oromoon lafa isaatiif albuuda inni qabuuf baay'ina isaatiif nama baay'ee irratti aggaammatee irra Tigreen. Kanaaf ganaa badiisa guddaa nu dhufuu danda'a. Yoo nuyi cimnee jabaannee harka wal qabanne malee waan ta'u gochuu danda'amu. Kun waan amma ga'aa jiru kun qofaa irratti ga'e miti. Uummata baay'ee irratti biyya lafaatti ga'ee uummati baay'een biyya lafaa irraa hin dhumanii kan immoo biyya ari'amanii biyya isaanii dhabanii biyya isaanii argatan jiru. Muuxannoo baay'eetu jira kan irraa barannee nunis akka uummataatti of ijaarree ol duukaa tochoo qabnu jechuudha. Arfaffaa akka uummataatti akka nama tokkootti isa ta'u akka nama lamaatti isa ta'u yookiis immoo akka neeshinaal yookiis immoo akka uummata tokkootti fedhii keenya intirestii keenya eeggachuu danda'u nurra jira. Fedhii keenya yookiis immoo akka nama tokkootti akka biyyaatti akka uummataatti fedhii keenya kan difendi gochuu dandeenyu yoo of ijaarre qofaadha. Yoo of hin ijaarre waan tokko gochuu hin dandeenyu. Akkuma beennu uummata Oromoo waggaa 100 ol mootummaan qabu. Stateless people jedhamutti. Namni uummata mootummaa hin qabne cal jedhee rafuun irra hin jiru. Biyya alaa kana keessatti warra ala jiru kun dirqama seenaa fi dirqama lammiitu irra jira. Of ijaarree ol duukaa tochoonee uummata keenya biyya keessa jiru difendi gochaa ofii keenya illee ala kanatti difendi gochaa rakkoo Oromoo hiikuudhaaf irratti hojjechuun dirqama keenya nurra jira. Kana galatooma waan dhaggeeffatte yaada koo kanuma sin. Galatoomi Profeesar Asaffaa Dhugaa waan kaafte kana naashinaal jechuun marii biyyoolessaa hatattamaa akka barbaachisu jaarmaa hawaasaa cimaa caasaa qabu ka seeraan bulu kan ammoo dippiloomaasiin illee mootummaa kana saaxilu kan ammootu kana ijaaruun nurra jira. Jaarmeen kun gargaarsa deeggarsa biyya warra biyyaatiif akka ta'u harka wal qabannee deemuun akka nurra jiru. Oromoon akka nama tokkoottis akka ummataattis akka fedhii isaa eegsisuu danda'u ka jettu lafa keessee kun marii qabxii guddaadha. Kanarraa akkasumatti kennee amma gartee Dr. Muhammad Hassan amma gara Profeesar Muhammad waa kaaftee mee garasi si deebisa gaa amma elemoo Profeesar Muhammad. Qophaa'e wayyaaneetu silkiin akkan hojjenne godhe moo maalidha? Alaakteekni dhugaadha jira. Lakki beekaatumaan kolma isaanii himuuf hin jeemalee waan biraatii miti. Dhugaadha. Maaltu godhamuu qaba tajette gaafiin jaamtu Profeesar Asaffaan akka gaariitti waamee ka dubbate gabaabdumaan takkaa fi lama lafa kaa'uu barbaada. Isa duraati qabsoon amma eegalamte tun biyyattis itti fufuu qabdi. Dargaggoonni keenya itti fufan jeesin abdii godha. Alattis ummanni keenya haala jiru kan hin ifanne sagalee ummata keenyaa habiyyaa ambaasaadara ummata ta'anii ifi qofa wanta godhuu kan hin ta'in firaas horanii rakkoo ummata keenyaa ummata addunyaatii barsiisuun dirqama. Hanqa duratti daran yoo administreet goone waan irratti godhan san nama barsiisuun dirqama jechuu kiyya. San bira dabarree guddoon takka ana kaan harkutti laal ummanni Habashaa waa takka irratti wal tahan ifiifu wal afaan garagalanii wal nyaatanii ammoo takka irratti wal tahan. Itoophiyaa bakka takkatti jiraattee nuutu bitata jettu. Mee nama isaanii laalaa cuufa keessatti tummataa keessa jirti. Ummanni keenya dantaa isaa akkuma Asaffaan jeetti Dr. Asaffaan jeetti dantaa isaa baruu qaba. Dantaa baruu jechuu kiyya political yoo laalcha adda addaa qabaate laalcha adda addaa kan qabaatu taate waa lama sadii ta ummata keenyaa toltu irratti wal ta'uu qaba. Takka namu yaada qabu waj master planning wayyaaneen amma baafte tun waan rakkoo gaagama guddaa ummata keenyarra fidu jecha
wanni tun dhaabbachuu qabdi jedhanii tanarratti namuu wal ta'uu qaba. Pilaatfoormii tokko tahee karaa itti dhaabbatu wanta godhu nama barbaachisa jechuudha. Sanbira dabree tanaa wajji walittidha. Ummata keenya lafarraa buqqaasuun amata meeqatti jiranii tun dhaabbachuu qabdi. Inaf gartee dhaabbachuu qabdi. Tanarratti namni wal ta'uu qaba. Sanbira dabranii biyya Itoophiyaa federaal jedhanii afaaniin haasawanii isteetii adda addaatu jira. Isteetiin garii otonomii qabdi, garii otonomii takkallee hin qabdu. Ummanni keenya bilisummaa juus kunis isteetiin Oromiyaa jiraachuu qabdi. Tanarratti wal ta'uu nurra jira. Odoon Oromiyaan hin jiraanne bilisummaanis wahalleehuu jiraachuu hin dandeessu. Oromiyaan as state diigamuun qabdu jiraachuu qabdi. Tun pilaatfoormii guddaa nuu ta'uu dandeessi jechuu. Sanbira dabree guddoon takka ummanni Oromoo akkuma Profeesar Asaffaan jedhetti organized ta'uu qaba. Ummanni tokko ni yoo hedduu nambarri uummata akkallee hin godhu. Namni yoo organized ta'e yoo wal gurmeesse yoo dhaaba qabaatee humna ta'uu danda'a. Yoo sun jiraachuu baate waa takkallee ta'uu hin danda'u. Yoo dhaaba tokkollee qabaachuu baate tokko ta'ullee baate dhaabni adda addaa hanqa ammaa wal nyaatanii wali bobbahanii bakka takkallee waan dantaa Oromoo fuula dura deemsisuu hin dandeenye amma wal nyaachuu dhiisanii waan common interestii Oromoo taate Oromoo lafarraa buqqaasuun Oromoo magaalaa cufa keessaa yaasuun Oromoon abbaa biyyaa tahee biyya isaa keessatti of bulchuu danda'u tanarratti wal tahanii organize wal godhuu barbaachisa jechuu. Tatta'aantu tarraa boodaati laal addunyaa tanarratti namuma ummanni tokko yoo strong ta'e jiraachuu danda'a. Wanni nama jabeessa dhaaba qabaachuu yoo jabaatan malee yoo ummanni keenya jabaate diina si tuffatu saniitu si kabajaa bar. Tanaa jecha karaan itti jabaatan jabaachuu nu barbaachisa jechuu. Cufarraahu har'aan tana wayyaaneen dadhabbii cimtuu qabaattus ifiifuu wal afaan garagalanii wal nyaatanis humna qabdi. Ammoo tan namni keenya xiqqaa guddaan baruu namarra jiru hammam takka humna qabaatanii wanni bakka takka taa'an jirtu. Dadhabaan ni jabaata, laafaan ni jabaata. Wanni addunyaa tanarratti permanent tahee jiraatu hin jirtu. Mootummaan takka akka ilma namaati. Ilmi namaa jiraatee fi bakka takka gahee dulloomee dadhabee du'a yoo asan duratti ijoollummattuu du'uu danda'a. Ta isaaniitiis waan akkasiisanii jabeenyi isaan militarii jechuu waan biraa kan hin ta'in militarii qaban tun illeen waan temporary taate waan fixed taate yoggoyyuu jiraachuu danda'aatii miti. Isaan abjuu qaban abjuun yeroo dheertuuf ni binna jedhanii yoo ummanni keenya immoo organized tahee dantaa isaa baree interestii isaa defend godhuu eegalee pilaanni isaanii sun abjuu tahee hafaa an kanumaan jechuu barbaada. Galatooma qabxii jabduu lafa keessan isin lamaanuu maal jechuu amma fakkeen irra deebi'uuf akka namni dhageeffatu qabsoon biyyaa akka itti fufuu qabdu haala keessatti immoo nu sagalee ta'uun akka irra jiru ummata biyyaa saniif fira horuun akka nurra jiru karaa dippiloomaasiitiin akkasis kaayoo takka irratti walii galuu akkasumas warri biyyaa kun mormii hiriira jalqabne kana itti fufuu isteetni Oromiyaan akka biyyaa takkatti jiraattu sanirratti Oromoon hundi akka walii galeetiin jabeessu karaa danda'ame ammoo if ijaaru jaarmayoonni ala siyaasaatis ka biyya alaa kanatti keessatti wal tuttuqaa jiran san dhiisanii humna takka walii ta'u wanni guddaan ammoo humna jabaachuu ka jedhu galatooma kana mataa keessatti qabatuudhaan ammaan tana gara Chicaagootti Kadiiroo Lemonaa obsuu keetiif galatoomii itti dhiyaadhu. Ayyee haasaw gaarii deemuu jira waan hedduu dhagaa hedduu asirra baradhee ani ammoo waan tokko lafkaa'u wanni an barbaadu ka jalqaba wanni namni Oromoo bakka jiru cufattu beekuu qabu. Sochiin kunini sochiin Oromoon amma dammaqxee kaatu kuni sochii wayyaaneen karaa seeruufiitiin deebisuufi miti. Sochiin kunini sochii guddoodha. Sochiin kun yoo karaa seeru warraatiin namni furmaate gee waan taatu miti.
seerii mootummaa sunii haqa buusuuf yookaan dhuga buusuuf yookaan lammii cufa walqixxeedhaan tajaajiluuf meeshaa dhaabbatu odoo hin taane olaantummaa saba persentii 6 uummata Itoophiyaa guutuu cufa irratti mirkaneessuuf meeshaa dhaabbatu meeshaa ittiin nam cunqursanii ittiin nam saaman filannoo ittiin hatanii mootummaa yoo barbaadan si qabanii ati dogongora waldaala jedhanii murtii ittiin si dhiyeessan kunnaa beekamuu qaba. Yoo wayyaanen seer qabaa jenne adurreen seer qabdii jenne haasuu dandeenya. Seerii ishii bakka gartee hantuuta adamsi nyaadhi fit sun qabeenyi keeti jedha. Yoo wayyaanen seer qabdii jenne waraabessi seer qabaa jechuu dandeenya. Waraabessi seer qaba seerii isa bakka argate harree nyaachuu. Harree yooman waraabessa kee dhaabbatu yoo millee taanaan murtiin argatu. Yoo seer wayyaane jalatti Oromoon haqa qabaa jenne yaannu nama akkas haqa hantuutaa fi saree bira adurree bira eegu yookaan haqa harree waraabessi bira eegu jechuudha. Warri olaantummaa seeraa aadaa Habashaa takka horattee hin beeku. Seerii yoo millee taanaan bulcha tajaajila. Fakkeenya fudhadhaa dargii mootummaa dargii kooministii nam nyaatee balleessu. Adaraa darbuu jedhan seer jechuun dargiidha. Bara Haile Sillaasee illee taanaan seer jechuun adaraa Haile Sillaasee seer jechuun seerii kan yoo sidaamtii namatti haasoftu bahee gamlaa keeki jedhanii seerii waan waaqi bira kan fakkaata waaqi seer warra warrum isaan umsan. Isaan seer kanan akkas nam cunqursuuf seer kan dhaabatan kan Oromoon beeku qaba. No ammoo seer kanaadhaan mirga argannaa odoo hin taane seerii mirgi nuti argachuu dandeenyu yoo tokko taanee nu gurmoofnee wal bira dhaabbannee yoo walii tumsuu dandeenyu qofa. Yoo nu waliidhaa dhimmanni qofa. Yoo Oromoo wal bira dhaabate jechuun yoo Oromoo iyyine yoo abbaan iyyate ollaan birmataa jette Oromoon yoo akkas hin tahin yoo wanni tokko nurratti kaatee waan sungula fiignee horiinee borkees hin jirre nu Oromoon nama muddame nam lagii fudhatee hoomachi qabattunidha. Galaani sii dhufelleen si nyaate siin darba yoo asitti hin qophoofu. Carraan sii dhuftelleen yoo abbaan carraaqe qofa. Carraa jechuun kun carraaquu qabdi carraa argachuuf carraaquu waan tokko irra dhufte carraan yookaan kadir akkasuma balbal banateen balbal kan kebanattee ibaadaa goote kadirleen si gasseen kaduru jedhan. Kanaafuu carraa argachuuf carraaquu qabna carraan kun amma argamee jira jechuudha. Carraa yeroon isaa amma namni waan korgoo danda'ulleen uummata Oromoo kanaa jechuudha. Uummanni biyyi keessa waan kan jabeessee itti fufuu qaba. Barattoonni kun odoo barachaa jiranii qabsoo kan biyyattiin deemsisuu danda'an jiraachuu qaba. Qabsoon kun itti fufuu qaba. Barumsilleen itti fufuu qaba. Barataan tokkin akka barkudha 2001 yuunivarsiitii keessa nu ari'an sun ta'uu hin qabdu jechuudha. Maal jennaan barumsin iyyuu impaayera Itoophiyaa keessatti Oromoon akka hin baratamne taate wanni ittiin cunqurfamtee malii qabsoo Oromoo dubartii hambisuu tokko barnoota dhabuudha. Barnoota kan baratanii biif torbaan jijjiiraan barattoonni waliigaltee gaafii gaafat iyyannoon xalayaa barreessuun pireesii gadhiisuun bifa adda addaatiin iyyannoo isaanii karaa nagaatiin karaa adda addaatiin ibsatan mijeessuu danda'uu qabanii jechuudha. Kunini waan ta'uu qabu jechuudha. Karaa biraatiin ammoo namni biyya alaa waan hedduu waan kan gargaaruu danda'a. Tokkoffaa karaa ittiin gargaaruu danda'u karaa maallaqaati. Maallaqa buusuudhaan gurmeessuudhaan waan qaban kennuudhaan gargaaruu dandeenya. Lammaffaan karaa dippiloomaasiitiidha. Namni biyya alaa namni Oromoo guutuu addunyaa kan jiru waan inni beekuu danda'u Oromoon waa godhuu hin dandeetti. Oromoon waa tolchuu humni qabdi, beekumsi qabdi, ogooma qabdi, hayyooma qabdi, waan cufa wayyoom qabdi. Oromoon kan akka godhuu dandeetti. Guyyaa Mee 9 guutuu addunyaa ardi addunyaa kan jirtu cufa keessa. Ardi tokkitti Antaartikaa namni irra quban waan dabarte. Ardi jaheenu addunyaa kana Oromoon sochoosee Oromoof sagalee ta'ee Oromoon iyyi dabarte jira jechuudha. Oromoo lallabee. Oromoon Oromoof dubbate. Kanaafuu waa godhuu hin dandeenye. Akka wagootaniin Oromoon guyyaa 3 hiriira bahuudhaan mootummaa Minisootaa duratti baatanii kuufaa gabsisanii yeroo jalqabaatiif seerii Minisootaa ka uummata Oromoo deeggarka mootummaa wayyaanee balaaleffatu bahee jechuudha. Kun jechuun biyyittii ala tokkin yeroo jalqabaatiif Oromoo akka humnatti akka uummata beekanii seera baasaniif jechuudha. Olaantummaa uummanni nafxanyaa Abisiiniyaa jaarraa 16ffaa Oromoof sidaamtii gaaf walitti qoftirra barreessaa bahane ka seenaa baahiree gubbaatti hundaa'e olaantummaa dippiloomaasii Amaarri qabu cabsuu akka dandeenyu garsiifnee jirra jechuudha kan gubbaatti. Yoo nu Oromoo dubbanne nu Oromoo dhaabban kun ta'uu hin dandeetti jechuudha. Kun jedhee achiin dubatti mee maal furmaati ta'uu qabaa waan jedhu Dr. Asaffaalee laf kaa'ee jira. Wanni inni jedhu tokkin walumaa galatti sochiin kun wanni hubatamuu qabu sochii ABO'llee miti. Sochii dhaaba kamiiti miti. Ka tokkochummaati miti. Ka ODF'ti miti. Ka OPDO'ti miti. Sochii yookaan gaafii Oromoon akka Oromoo waliigalatti Oromoon cuftunuu kaase. Addi durummaadhaan kakaas sabboontuta Oromoo ka mootummaa keessa jiru Oromoon bakka wal arrabsu nam tokkolleen hin qabu.
Kanaafu warri biyya alaa jirru ka haasa'uuf mirgi qabnu ka akki feene dubbanne ka homaa hin sodaanne ka waan feene ka waan miiraa mataan keenya nu yaadu garaan keenya nu yaadu jedhu ummata biyya alaa jiru kan cufaayyuu walitti qabnee walgahii guddaa yaamuu danda'uu qabna jechuudha. Walgahii guddaa yaamama akka Dr. Asaffaan jedhe ka waan cufa of keessatti hammatu ka waan cufa of keessaa qabu ka waldaa dargaggootaa qabu ka waldaa dhiiraa qabu ka maanguddoota qabu ka haawwan qabu ka waldaa qorannoo Oromoo waldaa hawaasota Oromoo waldaa miidiyaa Oromoo ka namoo qabu namoo hin qabne nam Oromoo nagalchaa wanni Oromoo na ilaalchisaa jiru cufaafu akkasumas ummata humni nuu ta'uu danda'an ummata ollaa humni nuu ta'uu danda'an qabsoon keenya dippiloomaasii qofaa miti ka dadhabee gurmuu tolfachuu danda'uu qabne nama amma kan Itoophiyaa keessa jiru nama raadiyoo gubbaatti hojjechaa bahe heloo Oromiyaa gubbaatti Benishaangul ummati dammaqee waan achi keessa deemaa jiru torbaan kan guutuu gabaasaa bahe ummati sun gaafnu wal fakkaatu qaba naannoo ummatoota kibba naannoo Ogaade waan deemaa jiru hin beekna kanaafuu warra akkasii kan cufaallee haq tokkodha wajjin hojjechuu dandeenya jechuun kanaafuu waan nam cufa qaba kanami cuftunuyyuu itti hirmaatee yaadu ofii bilisaadhaan ibsuu danda'a. Waan akkasitti biyyalan nu barbaachisa kun ammoo ammatan ta'uu qabdi jechuudha yoo ammintaan yoomillee hin ta'u kan beekuu qabnu yookaan yoo akkas hin taane nami callisee gaaf cufa du'uu hin qabu nami gaaf cufa madaa'uu hin qabu nami gaaf cufa dhiigee boo'ee Allah ta Oromootu hin taane yoo rabbi fide malee hin taatu wanni jedhe hin jirtu jechuun namni ka du'uu qabuuf ka madaa'uu qabuuf ka dhiiguu qabuuf beela'uu qabuuf waan tokko galmaan gayachuuf ta'uu qaba injifachuuf ta'uu qaba qabsoon keenya immoo injifachuuf ta'uu qaba kanaafuu mootummaan waan kan dadhabsee jira mootummaan waan kan laaffisuuf mala dadhabaafatee jira mal sun keessa tokkin uummata Oromootiif uummata biraa walitti buusu fedhe kanaafuu namni alaa ka Oromoo jirtan cuftinuu Oromoo namis keessa qubatu sabis keessa qubatu tokkollee hin jibbu tokkollee irra rakkoo hin qabu Oromoon duriyyuu taanan lafti ka waaqa jira lafkeen irra nuun buqqisina jedhe gaafachaa jira Oromoon lafuufiitiin falmata ammoo keessummaa itti dhuuf cufaayyuu hin jiraachise. Oromoon durii lafti ka waaqadha ammoo lafni callisee irra hin deemu jechuun biyya abbaa kiyyaa jettee hin jijjii moluu tafteedhani gaaf namichi mata dhabe dubbiin deemu jiru dubbitan akki gaarii tuqachiisuu qabna kanaafuu Oromoon namis kee jira tokkollee jibbe tokkollee qabeenya tokkollee miidhuun qabu qabeenya abbaan kamiyyuu horate lafa Oromoo gubbaatti horate ka Oromooti ka Oromiyaati abbaan biikeen irra duroomee horee badhaadhee jiraachuun danda'an waliin haga aadaa feenyummaa keenya hin tuqin warri saba Oromoo waliin jiraatulleen Oromoo miidhuu hin qabu waan jennu ibsuu qabna. Odo qabsootana kaayoo tokko baafannee karoor baafannee goolii ammoo argachuu fedhee fakkeenyaaf Oromoon akkis ta'etti jiraachuu qabdi maaster pilaaniin kun Oromiyaa bakka lama gargari muraa jiranii Finfinneen handhuura Oromoo ta'uu qabdi inni waan if ta'ee fi kaayoo yookaan ammoo galmi yeroo gabaabaa baafannee san gubbaatti Oromoo waliin socho'uu danda'uu qaba diinallee ofitti ajjeesuu hin qabnu ofitti baay'isuu hin qabnu kanaafuu ammatti kunillee nyaaba sullee nyaaba wayyaaneen akkasii habashaan akkasii kamiin on taatu odoo hin jenne kallattiidhaan namni gartee mammaasii boorana tokko horii lafatti hin elmani farda qolcha callisanii hin fiigsan jedhani horiillee okoleetti elmani namni callisee waanuma dubbachuu qabuuf du'uu qabuuf du'uu hin qabu kanaafuu karoora akkasii baafachuu qabna waan akkasuma amma namni godhuu danda'u nu Guru qabnaa waan jiru dubbiin dubbiin dheeradhe garkeessa isa deebisa. Bareeda uumaa rakkoon jiru dhugatti amma gabaabsineetti deemna nama lama tasitti naafee dura waa'ee kanarratti garuu waan ati jette illee uummata yaadachiisuudhaaf sochiin kun akka wayyaan irraa furmaatan arganne seerri akka naannoo biyya sanitti hin kabajamne Oromoon ammoo tokkummaadhaan wal bira dhaabbatee walii tumsuun akka irra jiru carraaquudhaan hiree kana akka hin dabarsine carraa kanatti gargaaramuun akka irra jiru barataa qabsaawaa baratuun akka irra jiru kanallee kaaftee jirta ammoo Oromoo waa gochuu akka danda'u godhuu qaba ifitti abdachuun akka jiru ammoo korri guddaan hawaasa hirmaachise hundi akka walitti qabamu ummatoota biraallee Oromoon akka walitti qabu garuu muratuudhaan ka'uu qabnaa jettee jirta galatoomi amma bookiniin siif kennaa dhiifama irraa isinirraa tutturaa jira warri kunis akkasumatti na obsaa gama keessanitti deebi'aa daqiiqaa haga gabaabaa tokko hin qabna yaada xumuraa walitti deemnee gamagamuuf deemna achinuuf gabuu keessatti itti fufi kiniini. Hayyeega anillee akka nama tokkotti wanni hedduu jedhameera Dr. Asaffaan, Dr. Muhammad, obbo Elemoon illee waan hedduu kaasaniirani waa hafee fi miti asirra dubbachuuf jedhu. Wanni guddaan amma ka'aa jiru ijaaramuu waan jedhu. Malli maalii waan kanaaf wanni deebiin ijaaramuu ta'ee argaarra jechu. Dhiiroo wayyaaneen ennaa ammaa namni ajjeesaa jirtu ija Oromoo ka fuulduraati. Wanni balleessaa jirtu ija Oromiyaan boru
ittiin of ilaaltu waan ilmi Oromoo yookaan ammoo biyyummaan Oromiyaa jennuunu boru ittiin of ilaaltu ajjeesuuf deemti. Yoo kun nurra ta'u malli maalii jennee walgahuun dhugaa waan gaarii. Ijaaramuu qabna. Yoo ijaaramnu waa ani akka nam tokkootti waa sadii irratti keessattuu biyya alaa kana irratti waa sadii irra walii galuu danda'uu qabna. Ijaaramuu qabna. Ijaaramuu qabna. Waa sadii beekuu qabna garuu. Wanti sadiin nu beekuu qabnu inni dura jedhamaallee ture. Ownershipii, abbummaa, hooggansa qabsoo barattoota Oromoo University barattoota Oromoo Universitytu qaba. Kanarra walii galuu danda'uu qabna gaafa ijaaramnu. Kana keessatti barattoonni kun gaafa qabsoo godhan sagalee isaaniittu ukkaamame. Sagalee isaaniittu gadi qabame. Sagalee isaaniittu dhabame. Sagalee isaanii ka dhabame kanaaf sagalee ta'uuf ijaaramna. Sagalee ta'uuf. Sagaleen qabanii sagalee ta'uufii qabna. Kanaaf ijaaramna jechuudha. Inni kun dargaggoowwan keenya isaan du'an. Isaan qabsoo kan irratti lubbuun isaanii wareegame. Isaan kanniin bara baraan yaadachuu qabna. Hundi keenya akka beeknu maybe an umrii kiyyatti namoota maqaadhaan akka Maammoo Mazammar, akka Abdullahi Ganamoo kanniin hundaa maqaan dhagaye. Ijoollee kana garuu qaamaan arga. Na biraa qabsoof kufan. Akkasii yaaduu danda'uu qabna hundinuu. Kanaafuu ijoollee kana hennaa maraa seenaa keessatti yaadachuu qabna. Ufii keenya akka nam tokkootti akka obboleeyyan teennaatti yaadachuu danda'uu qabna gaafa ijaaramnu jechuudha. Inni sadaffaan ammoo barattoota ennaa ammaa lubbuun jiran kamooraa itti baratan waggaa dheeraaf abbaafaati isaanii isaan abdattee isaan eeddu. Boru naa eebbifama. Boru bakka tokko na geessa. Boru hiyyummaa keessaa na baasa. Boru waa hedduu naa godha jettee haati ka eegdu har'a lubbuun biran jiru. Har'a mana barumsaa keessaa ari'amee jira. Maatii kanniin bira akkamitti dhaabbannaa? Qabsoon Oromoo dhugum dubbachuuf hanqinni isin qabaataa turte. Haga ammaattillee hanqinni isin qabdu. Wareegamtoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hirmaatan of duuba deebinee guyyaa waggaan walitti baanee faarsuun alatti tarsiimoo baafannee kaayyoo baafannee lafa kaannee sagantaa lafa kaannee wanni goone tokkollee hin jiru. Kana godhuuf waliigaluu danda'uu qabna. Inni biraa wanni ani itti deebi'uu barbaadu waa'ee sagalee isaanii barattoota kanaa ta'uuti. Barattoota kanaa akkami sagalee ta'uu dandeenya? Akka itti sagalee ta'uu dandeenyu akkuma duratti tuqame Meey 9 addunyaa guutuu irratti baanee hiriira goonee sagalee isaanii taaneerra isaan birallee akka jiru isaanitti illee mul'ifneerra. Kun itti fufuu qaba. As individual akka nama tokkootti ammoo waan godhuu dandeenyutu jira. Politically biyyoota jirru hunda keessatti hirmaachuu danda'uu qabna. Siyaasaa biyya kanaa keessatti maali biyyi Itoophiyaa maaliin jiraatti? Biyyi Itoophiyaa gargaarsa addunyaatiin jiraatti. Gargaarsa addunyaa kan akka irraa dhaabatu godhuu danda'uu qabna. Akka itti godhuu dandeenyu yoo baanee nu ummata filannee sagalee kenninee fi fillu kanaan biyya kiyya kana keessatti kanatu deemaa jira. Kanatu ta'aaraa. Obboleeyyan tiyyatu ajjeefamaaraa. Wanni ajjeefamaniin ammoo gargaarsa isin asii gootaniif poolisiin isaanii, militariin isaanii gargaarsa Ameerikaa irraa deemuun jiraata. Kana saaxil baasuu danda'uu qabna. Ummata kana hin beekan jechuu odoo hin ta'in nullee asii influence isaan godhuu danda'uu qabna. Dhiibbaa itti godhuu danda'uu qabna. Bakka jirru akka nam tokkootti waan godhuu dandeenya. Akka nam tokkootti namni as jiru keessattuu Minisootaa keessa Oromoo 40,000 jala gahutu jira jedhama. So isaan inni kun yoo wal geenne yoo waan tokko ijaarre yoo walitti dhufnee kaawunsilii tokko walitti buufnee ijaarre sagalee guddaa politikaa Ameerikaa keessatti waan guddaa taphachuu dandeenya jechuudha. Sagaleen takka iyyuu bakka qabdi. Sagalee takka argachuuf baay'ee xaaru jarri kun kana beekuulee danda'uu qabna. Dhumarra wanni an jechuu barbaadu ummata dantaa nuun wal fakkaataa qabu
ummata dantaa nuun wal fakkaataa qabu ennaa tokko tokko diina kenna kalafee isa gammachiisuuf jecha waan hin taane jechuu hin qabnu irraa of qusachuu qabnu ammoo ummata dantaa nuun wal fakkaataa qabu ummata Affaar ummata Agaaw ummata Beejaa ummata Biilan ummata Darasaa ummata Hadiyyaa ummata Kambaata ummata Saa'oo ummata Somaalee ummata Ogaaden uf jala hiriirsuu danda'uu qabna haga maal goonee jirra haga ammaa ummata kana uf jalatti hiriirsuuf dammasuuf akka waliin dhaabbatan istiraatejjiin amaar sirni nafxanyaa baafate akka jirutti sirni Itoophiyaa keessatti ijaarame baafate Oromoo saboota biraatiin wal dhabsiisu nu immoo kana faallessuu danda'uu qabna ummata nu keessa jiraatu wabii kennuu danda'uu qabna isaan waliinillee akka dhaabbannu isaanillee akka nu waliin dhaabbatan garagalcha tarsiimoo wayyaaneen ammoo sirni Habashaa haga annaa ammaatti godhaa jiru kana faallessuu garagalchii isaa hojjechuu danda'uu qabna jedha galatooma. Galatoom gabaabatti irra deebi'ullee irra hin jiruuf sa'aatillee gabaabaa waan ta'eef dhugumatti qabsoon sochiin biyya keessatti deemaa jiru kun abbooma barattootaan akka itti fufuu qabu warri alaa sagalee akka ta'uun nurra jiru warra wareegamanis yaadatu maatii isaanis yaadatuudha hanqinni jiru kan akka turee fi amma immoo siyaasaa biyyoota keessa jiru keessatti hirmaachuun akka nurra jiru san malees ammoo ummata nu fakkaatu dantaa walii qabnu kana wajjin jalatti illee osoo hin ta'in wajjin hiriiruun akka nurra jiru Abdul Jaliil gaasirraa ture na offolchi yookaan dhiifa manaa gurgurjii na offolchi jechuun mee gabaabatti gaatilleen waan irratti dabaltu yoo jiraate gara keessummoota kaanitti deebi'eetiin qabxii boodaa irratti tarkaanfatuuf deemna. Irrallee deddeebi'amee jira takka qabsoon arraan tana kaate tun ummataan kaate biyyaa kaate. Tuuta abaluutii kaasee tuuta OPDOtii kaasee tuuta wanni jedhu hin jiru akka ummataatti kaate san akka gaariitti namni hundinuu fudhachuun barbaachisaadha waan lafa jiru micciiruun hin barbaachisu jechuudha lafa jira ummataa kaasee barattoonni ummannillee wajji idaameeti haadha abbaan isaaniillee wajji idaameeti waliin kaasanii achirraa ka'e dalagaan nama ala jiru isaan kana waan danda'uun cinaa dhaabbachuudha wanni danda'us qabeenya dippiloomaasiidha akkasumatti illee sagalee ta'uudha ani waan asiin dura na dura jedhame hundaa'u akka jirutti fudhadhee as eegaan magaalaa tanaan jira achirraa ka'uudhaan barbaada bakka tokko bakka irraa namni ka'u san ammoo fakkii magaalaan biraatillee godhachuu ni dandeessi yookiin ammoo tamataasiidha uummachuu ni dandeessi karaasiidha wanni jechuu barbaade maali magaalaa tana keessa oguun achi ilaalu uummanni Oromoodhaa kan as jiru tuuta garagaraa jalatti if jajjaaree jira charchii jalatti if jaaree jira masgiida jalatti if jaaree jira Oromoo community jalatti if jaaree jira afooshaalee jalatti if jaaree jira quubiidhaan if jaaree jira hedduudha lakkoo isan qabu tuutni tokkolleen akkuma gartee achitti akka ummataatti ummanni san ka'etti Oromoodhaa asitti illee akka ummataatti walitti qabuun barbaachisaadha sagalee nama hundaa ta'uu ka danda'u jara kana hundarraa kaawunsilli lubbuu qabu tokko yoo jaarame namni hundi namaaf dhaqeen dubbatu ammoo namni tokko ta'uu lama ta'uu sadii ta'uu tolchanii namoonni san sagalee teenya ta'u waliigalaa ta'uu danda'an. Sagalee teenya ta'u waliigalaa ta'uu san keessatti ammoo ajandaa tokkicha lama yookiin sadii gurguddaa ajandaa xixiqqaa ganda keessaatiin osoo hin ta'in ajandaa gurguddaa kan Oromoon as jiru kun hundinuu jala deemuu danda'u lafa kaayuu danda'an miidhaa biyya teenya keessa jirturraa kan ka'e mootummaan tun mootummaa wayyaanidha akka hin gargaarre gaafanna maaliif kafalaa fi jirraa milee waan akkasii irratti ajandaa tokko jechuudha ajandaan biraa gurguddaan arraan tana keessatti sababa miidhaa wayyaanidhaatiin namni baqatee biyya alaa jiru lakkoofsisaa akka biraa guddaadha akkamiin bakka san sadarkaa poolisii biyya tanaatitti akkami jijjiiruu dandeenya irratti hojjechuu dandeenya fakkeenyumaaf ajandaa gurguddaadha siin jedhe tan biraa iskoola hunda keessa biyya tana dargaggeeyyii hedduu jira dargaggeeyyiin hedduun tun haayiskuulii fi yuunivarsiitii keessa baratti san keessaa warri sooshaal saayinsii garaagaraa baratu kun hundinuu intarneeshiippiin isaanii volontiiriin isaanii hundinuu naannoo warra poolisii jijjiiruu danda'u warra siitii kaawunsilaa ta'u warra
meeraa haa ta'u warra senatii haa ta'u warra house representative haa ta'u kana hunda keessatti qooda fudhachuu danda'an achiin akkasitti wal baratanii. Tan gara humna godhachuudha fakkiin ammaan tana sii jiruun magaalota Oromoon keessa jirtu hunda keessatti ta'uu dandeessi jechuudha. Tan biraa yoo asitti deebi'ee ilaalle humna akkamtu jira je'eetiin biyya tana keessatti achi ilaala. Eenyutu waan akka keenyaa waan keenya fakkaatu qaba. Biyya tana keessatti warri Moongii waan nu fakkaatu qaban. Warri Hispaanikii waan nu fakkaatu qaban. Warri Laayibeeriyaa lakkoofsa guddaan jira waan nu fakkaatu qaban. Naajeeriyaan illee gariin isaanii waan akka nu fakkaatu ni qaban. Soomaaliyaan waan akka nu fakkaatu ni qaban. Humna akkasitti sadarkaa kaawunsila tokkootiin hoogganamtu. Ta Oromoodhaa. Yoo warra biraatirraahis akkasumatti wanni akkasii jajjaaramee walitti dhiyaate koalishinni guddaan tokko jaarame biyya tana keessatti senatarri filamu humna tanaan malee hin filamu. Senatarri filamu kun ammoo sadarkaa poolisii United States jijjiiruu irratti humna guddaa qabaachuu danda'anii jechuudha. Humna qaban jechuudha. Yoo warri biraatis magaalota biraatirraa Chicaagoo irraa leettis haa jennu Washington DC irraa Atlanta irraa yoo akkasumatti irratti hojjetan jechuudha. Haala saniin sadarkaa poolisii biyya tanaa irratti hojjechuun ni danda'ama. Kana hunda kun jiru immoo namuma isaatiin bakka hundatti tasaa qofa hojjetee sanumarratti haadhiifnu jechuu kiyyaa miti. Tareefuun tana doktoroonni lamaan na dura jedhan waa'ee kaawunsila sadarkaa guddaadhaa san hundaa'u akkuma jirtutti fudhadheetiin keessattuu as biyya namni 40 jiru 40 kun qisaas ta'uu hin qabu. Rishaawut godhanii sadarkaa wanni ijaaramtu hundi wanni waan kanaaf ijaaramtu specific waan gurguddaa jedhu kanaaf ijaaramtu tuni tan Oromoo asii tana hundaa'u hunda raalii goosisuu dandeessu akka taatu barbaadeeti. Sittiin dheeraadha malee karaan dheeraadha. Asumarratti hin dhaabu. Koalishina warra biraa warra Soomaalee warra Moongii warra Laayibeeriyaa warra Hispaanikii san hundaa wajjin nuti duraan maayinooritii mataadhaan turree maayinooritiidhaan miti saniin booda. Wanni namni nuti hin filamu jenne hin filamu gaaffiin hin jirtu. Yoo ajandaa teenya fuudhee malee nu ripireezenti godha nu bakka bu'a. Kanaaf jecha senatarri United Statesitti senatara ta'u hundinuu ajandaa teenya san ajandaa waloodhaan qabnu san fudhachuudhaatu irra jira jechuudha. Heddummeenya keenya kaala jiru kana gara Oromoo faayidaa qabutti jijjiiruun akka irra jiru bakka bu'oota kaayannee kophaa kophaa deemanii dubbachuu duwwaa osoo hin ta'in nama nurraa dubbatu ka dhibba kana bakka nu gahu jechuudha. Amma daqiiqaan qabu daqiiqaa gara 10ti. Dhiifama gara gaafiitti deebi'a. Waan naaf gootan ammaan tana daqiiqaan hedduun qabnu gaafii qabda mootite. Gara aanaatti deebisaa gabaafatti gaana naawwannaaf. Gaaffiin Dr. Muhammadii fi Dr. Asaffaa gabaabatti gaafachuu barbaadu hanga ammaa wanni haasofne waanuma karaa Oromoo waan karaa uummata keenyaatti miidhaa fi haala silaa waan tana duratti dhaabbannu dubbachaa jirra. Muuxannoo fi seenaa dabre keessaan yoo kaatanii mooraa diinaa keessoo maaltu deemaa jira jettanii yaaddan amma mootummaan wayyaanee akka garuutti ifaan nama hidhaa ajjeesaa jirti. Poolisii silaa amma silaa lafa kaayyatte tana hojiirra oolchuudhaaf uummata dogoggorsuudhaaf waan adda addaa godhuun ni mala akka biyyaadan yeroo gabaabaatiif yeroo dheeraa keessatti koroora akkam faa yaaddi lafaa qabdi jettanii yaaddan waan silaa amma fincila uummataa akka biyya keessa ka'e tana dura dhaabbachuudhaaf akkamiin ilaaltan Dr. Muhammad isiniin jalqaba. Galatoome ana odoon gaafii kan deebifne dura gabaabdutti gorsallee miti diina keenya fitti heddummeessuun qabnu kan baruu nurra jiru riili guddaan tokko gizee takka ishuu 10 faa namni kaasee wanta ja'a amma diinni ummata keenya balleessu jiru tokko namni keenya gamaa gamanarraa waan dur abaarre ani dhiifnaa kan hin tahin gizee baruutu nurra jira tokkuma diinuma tokko haa qabnu kan maanta nu balleessu irratti fookas godhuun nurra jira isa haa diinaa ummanni keenya diinni katti heddummaatu
gamaa gamanarraa namu akka reefu Kadiroo report godhetti gamaa gamanarraa namni Oromoo ka'ee Oromoon isin ka'ee isin balleessuu deema hayyuu kana meeshaa isaanii kan ta'e akkan taane ummanni keenya biyyattis alattis akkatti namaa wajji haasa'u akkatti kaalmili odoon nama rifachiifne odoon nama mbaaresine Oromoon dhugumattuu garaa bal'aa qabaa ummata biraatii wajji jiraataa jaalalaa wajji jiraataa tana hanqa danda'anitti nama agarsiisuu barbaachisa jechuu ta gaafii teetitti deebuuf wayyaaneen akka ja'anitti gaa hanqamta akka dhugaan beeku if keessattis rakkoo qabanii warri PDO'n adda addaa kan isaan dhaaban isaanis xiqqoo akka waan fincilanii barbaadanii waan akkasiisaniitu jira wayyaaneen experience kiyyarraa yogguu rakkoo qabdu nama afaffaajesaniiti toopika jijjiiranii wanta godhan yoggayyuu tanumaan jiraachuu danda'an yoomaan tana wanni isaan jidduu jirtu jabduu taate lola namarra bananii diinaatu kana godhaa tanaa fi ijoollee peacefully resist gootu tana diinaatu duuba jira mishooma didanii mishooma jechuun bar hiyyummaa isaaniif mishooma malee ummata keenyaaf badi ummata keenyaaf hiyyummaa tana nama barsiisuu barbaachisa jechuu gabaabdutti gaa wayyaaneen rakkoo qabdi rakkoo san keessaa bahuuf waan hin goone hin qaban isaan duban deebi'anii beeyta wanni isaan dhaabaat akka illeen hin jirtu sana namni baree akka meeshaa isaaniin taane jechuun kiyya yooma itti heddummaate wayyaanee maal godhan jette akkuma reefu riippoortii Kadiroon dubbate irratti harkanitti bombii nama kennanii yoo qawwee nama dhoosisanii namni tokko emotional tahee ka'ee nama biraa yoo kana ajjeesu taate kunoo laal isaantu kana godhaa hanqa danda'an namni oggugaa emotional tahee illee control godhuun nama rakkisa namni keenya immoo sharri haada wayyaaneen hiitu kana akka gaaritti baree irraa if eeguu barbaachisa jechuu meeshaa isaanii kan taane akka isaan yuuznuun goone akka diini nutti heddummaanne dadhabbii isaanii akka rakkina keenyaan hin baane taanuma namni if eeguu qaba jechuu hiyya. Gama kiyyaan fitadde. Professor Asaffaa. Galatoome Anna. Mataan Poolitikaa Tigree kaanseriin qabeera eega mallatti du'e. haa ta'u malee Tigree waan tokko kan isheen qabdu meeshaa ittiin nama ajjeesan qabdi wattaadara qabdi amma nama wattaadara ishee san akkuma saree namatti dhiiftee nama ajjeesuu dandeessi haa ta'u malee mootummaan ishee keessa ishee rimmi nyaatee bososeera kan ammoo kan isheen ittiin jabeessuu barbaaddu kan isheen yeroo hundaa sodaattu ollaansuu biyya sanaa keessatti seenaa waggaa 20 waggaa deman kan darban keessa laalle ollaansuu kan qabaa jiru Oromoo majara kana ajjin Oromoon matu karaa baay'ee dhaabbataa jira Oromoon ajjeesaa jirti isheenis kan isheen sodaattu Oromoodha amma kan isheen gootu ofii ishee gidduutti rakkoo qabdu kun Oromoon dhufuuf jedha yoo Oromoon sinitti dhufee isin hin baddu jedha amaan immoo yoo Oromoon humna qabaate isin baduuf jettu jedhee Amaaraaf Oromoo solitti naquu barbaada kanaaf mootummaan kun mootummaa waan akka Ruwaandaatti ta'e gochuudha waan deebi'u miti yoo danda'eef kanaaf wanti kun akka hin taanetti Oromoon jabaatee mootummaa kufuuf birratu meeshaa immoo qabu nama ajjeesuu kan danda'u mootummaa akkasiitu nu mudatee jira kanaaf uummata Oromoo baay'ee dammaqinaan of ijaaruudhaan tooftaa cimaa toshachuudhaan mari'achuudhaan jabaatee rakkoo kana keessaa obbaasuu qaba malee cal jedhee ilaaluun irra hin jiru waan dabaa baay'ee fiduu dandeessi amma baddutti waan baduuf jettu nama balleessiti Oromoon waan akkanaati mootummaan Tigree kun kanuma irratti naaf dubbiin isaa baay'ee dheeraadha yeroon hin jiru waan ta'eef kanuma irratti naaf dhugaadha yeroon hin jiru daqiiqaan qabnu ammas daqiiqaa afran takka qabna waan isin jechuu barbaadu amma isin Dr. Asaffaa akkuma laayina irra jirtu irratti waan amma furmaata rakkinna amma dubbataa irraa jirru kanarraa qabdiin akka furmaataatti osoo isin gaafatin yookaan ati yaada keessa bira dabarte yoo jiraate yaada xumuraa daqiiqaa takka irratti naa dhaabii maali
wanni itti dabaltu yoo jiraate furmaata kanarratti yookaan wanni irra deebitee cimsitu yoo jiraate. Ani kanan cimsu marii atattamaa gochuu jalqabuun nurra jiran jedhama. Marii atattamaa goonee dafnee of ijaaruun nurra jira. Civic organization cimaa ijaarrachuudhaaf mari'annee amma dafnee kaanee mari'annee hojiitti hiikuu qabna. Waan boritti bushinee hiroo hinnu miti. Kanaaf dafnee maree jalqabuu qabna. Mari'annee of ijaaruu qabna. Waan biraa waan hojjennu immoo maree keessatti dhufuu qaba. Waan akkanaa hojjennee tun jalqabin of ijaarree akkamitti nuti ijoollee bira dhaabbannaa kan jedhuun ka'uu qabna dafnee. Bareeda eenyutu jalqaba waan kana eessarratti kaafneet maaltu jalqabeetiin waan kana kaasa bareeda amma yaadni waliigalaa guddaan furmaanni guddaan ijaaramuudha jennee jira namuu dubbatee jira akkamitti eenyutu kaasu kan isheet ka godhu eenyu namni kun. An dubbadhoo Said an Kadiroodha. Wanni an jechuu barbaadu gruppiin hedduun waan kana hin goona jette laf jal socho'uu jirtu hedduu jira waan kan ka godhuu danda'u waldaa qorannoo Oromooti hawaasi Oromooti haawwani maanguddoota warri siyaasaa cufaayyuu jiru walitti dhufe waan kan dhaabuu danda'uu qaba civic organization dhaabuu danda'uu qaba keessattuu namni biyyalaa cimini keen maallaqaaf diploomaasii gubbaadha loobisti gruppii tokko Ameerikaa keessatti dhaabachuu danda'uu qabna jechuun waan Oromoo ka loobii godhu ka bakka kongireesii bakka senetii deemee dubbatu hiiringii argachuu qabna bakka jechuun ka Gaambeellaa laftii namni irra baay'anii sani hiiringii ture ka Amaaraatiif hiiringii ture hiiringii argachuu qabna. Kanaafuu wanni namni waan kan godhuu danda'u namuma hawaasa ka biyyalaa jiru kana Oromoo wanni hubachuu qabu kiristaanaaf islaam jedhanii addaan sidaamtina min baasne amma kan namni wallaggaa kiristaan jedhamee jeesuun dhiisne du'aa jira kabaale muslima jedhamee kanaafuu namni cuftinu tokkummaa beekee yeroo kana bakka amantii bakka hawaasa bakka dargaggeessii bakka yuunivarsiitii waan jiru cufaayyuu gubbaadha namni waan akkasitti socho'uu qaba gruppii hedduu waan kan socho'uun jirti jechuu yoo rabbede gabbaati waan jedhu abdii qaba. Bareeda Profeesar Muhammad wanni jettu ka dhumaa daqiiqaa takka gadi qaba. Sakandii kudhanii hunaaf geessanii karaa dandeenyuun diina odoon ifittin heddummeessine propagaandaa wayyaanee namni keenya baree moohuu qaba. Yogguu isaan mishooma ja'an kun hiyyooma ja'anii deebisu. Mishoomni isaanii if gabbisuuf nama keenya hiyyeessu kan akka gaariitti barsiisuu barbaachisaa. Dhugumatti waan bareedaa simmartinu ulfaadhaa galatoomaa wanni guddaan amma hawaasni nu dhaga'u wanni booda internet irratti illee nu dhaga'uuf jiraatu Oromoon yaada guddaa kanarraa argachuuf jiraata garuu ammoo waan hin ijaarama jedhamu kana akkaataa itti ijaaramu irratti Oromootu wal mari'atee hawaasonni adda addaa jaarmayoonni lafa jiran jaarmayoonni hawaasaa jaarmayoonni ammoo siyaasaatis ta'ee walumaa galatti namuu yaada kana bu'uura godhatee akka irraa ka'u abdii guddaa qabna gumaata guddaadha jenneetiin abdannaa isin cuftuu galatooma namuu bakka jirutti ka'ee walitti dhufee ifaa ijaaruu wal qubaa qabaatu achi boodarra hatattamatti walitti dhufuun kun barbaachisaadha galatoomaa ulfaadhaa yeroo biraa bal'inaa walitti deebinaa.